Harka fuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota Jirra Media kun sagantaa Jirra Media teekidha. Sagantaa dinagdeetiin kan dhiyaatu jechuudha. Sagantaa keenya har'aatiin haala dinagdee Itoophiyaa fi waan dinagdee Itoophiyaa jiru irratti keessayyuu jireenya qonnaan bulaa faana wal qabatee yaada jiru faana wal qabatee waa jiru irratti mari'achuudhaa fi hayyuu dinagdee of biraa qabna. Keessummaan keenya har'aa hayyuu dinagdee Dr. Ayyalaa Galaanii. Ani keessumsiisuun kan isin waliin turu Asfaawwan Isaatii teeknikaanis Shifarraa Kumalaan waliin jira. Hanga xumura sagantaa keenyatti akka nu dhaggeeffattan gamanumaan kabajaan isin affeeraa gama keessummaa keenyatti isin dabarsa. Dr. Ayyalaa waamicha keenya fudhattanii yeroo keessan nu kennitanii sagantaa keenya irratti argamu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota Jirra Miidiyaatiin anaa dhufu baga nagaan dhuftanii isiniin jedha. Anis galatoomaa naaf heeruu keessaniif hin jedha. Egaa ani gabaabadhumattan jedha isinitti dabaltu. Dr. Ayyalaa Galaan hayyuu dinagdee Itoophiyaan qabdu keessaa isaan nama tokkodha. Isaan ikoonomistiidha, riisarchii saayintistiidha, kan qorannoo garaagaraa ikoonomiksii faana wal qabatee kan gaggeessan akkasumas ikoonomistii qonnaa irrattis akkasuma kan baay'inaan kan hojjetan akkasumas immoo daayireektara ikoonomik riisarchii seenterii akkasumas yuunivarsiitii Scotland biyya UK keessatti akkasumas barsiisuudhaan kan hojjetanii jiranii waa baay'ee hojjetaniiru publicationii 10 ol waa baay'ee qabanii waa baay'ee kan nama hojjetanidha. Hunda isaa dubbisee isin beeksisuudhaa fi waanan xumuruuti yeroo dheeraa natti fudhata. Gabaabatti immoo ani waa iddoon ibsinee tarii Dr. Ayyalaan dhaggeeffattoota keenya waan ani rumaan tuqe mee isinitti daddabalaati dhaggeeffattoota Jirra Miidiyaatiin wal bara. Galatoomi Asfaaw, I think jettetta backgroundii koo amma tokko danuu wanti itti dabaluu barbaadu ammas hin jiru. Qorannoon koo iddoo biyya baay'eetti kan Itoophiyaa irrattis kan biyya alaattis Awurooppaadha. Keeniyaattis yeroon hojjedhe jira Afrikaa irratti qoradheeraa achirratti publicationoota nan qaba. Itoophiyaa irrattis akkasuma Itoophiyaa irratti immoo baay'ee PhD kan hin hojjedhee walitti dhufeenya baadiyyaa fi magaalaa rural urban interaction irratti waan adda irratti xiyyeeffanne kana taayitilii PhD kootii ture jechaadha. Awurooppaattis immoo biyya Scotland bara baay'een hojjedhee waa'ee qonnaa, agricultural policy, rural development, dinagdee baadiyyaa, poolisii karoora qotiisaa biyya adda addaa irratti waan hojjetamanii muuxannoo adda addaa hojjedheera. Publicationiidhaan baay'ee danuudha. Itoophiyaa irrattuu 10 darba kan biyyoota isaan kaanii otoo hin dabaliini. Kanaafuu dhiyeenya keessatti immoo isaa publication akaadaamikii bira darbee waa'ee Itoophiyaa irratti political economy Itoophiyaa gubbaa irratti karaa political karaa dinagdees waan jiru nan kataba. Walitti funaanees immoo gara maxaafaatti geeddareera. Dhiyeenya kana waan ani 1991 dabara EPRDF Itoophiyaatti dhufee amma EPRDF inni duraa deemutti dinagdee Itoophiyaa maal keessa akka turte politikaa isaa fi ikoonomii isaa walitti qabee matsaafan maxxansetu ture. Biyyattis Amazon.com irras hin jira. Chronicles on Political Economy of Plunder jedheetaniin taayitilii kenneefi. So gabaabumatti ammas jedhee waan bira darbe gaarii ta'a. Tole baay'ee ulfaadha galatooma.
Egaa abdii qabnaa dhaggeeffattoonni keenya kitaaba keessan kana duraas kan dubbisaa waa hedduun qabaatu jennee abdannaa. Fuulduraafis immoo kitaaba keessan karaarra jirus kan argannu ta'a. Kan egaa kan fuulduraaf beekumsa waraabamee hin dhumne kan waa hedduu isinirraa argannu kan waa hedduu isinirraa dhageenyu kitaaba keessan irraas kan dubbifnu dhaggeeffattoonni keenya waa guddaa hubatu jennee abdanna. Mee akkuma jalqabaatti egaa gara gaafii keenyatti galuudhaaf dinagdee Itoophiyaa kana egaa dhiyeenyan waa hedduu akka nama irratti barreessetti akka nama irraa qoratuutti siyaasa faana illee walitti hidhannoo qabu faana akkamitti akka ilaalamu waa hedduu isaa waa beektaniif isumarraa mee waa tokko laaluudhaaf yaalla. Mee akka ka'umsatti himammanni Itoophiyaan amma hordoftu akka himammata dinagdeetti akkamiin ibsamuu danda'a? Yeroo tokko waan akka agricultural led waan akkasii fa'aa jedhanii yeroo kaan immoo akka himammata dinagdee gabaa bilisaa fa'aa akkas fakkaata. Akkamiin ibsamuu danda'a Itoophiyaadhaa fi kan ta'u practically hojjechuu kan danda'u faana waan wal simatu waan lafarra jiru akkamiin ilaaltu? Galatoomii Asfaaw. Waa'ee dinagdee Itoophiyaa irratti gadi fageenyaan yaaleera. Yeroo baay'een irratti xiyyeeffadhee hojjedhaan nan katabasi. Dhugaa dubbachuudhaa fi yeroo baay'ee nama dhibaa ibsuun rakkina dinagdee Itoophiyaa ibsuun maaliifini wanti tokko arba hammam guddinni arbaa hammam yoo jedhame wanti kun waan gaafatamuu hin qabne baay'ee guddicha jetteetuma dhiisuudha jechaadha. Just waan akkasitti fakkaata. Waa'ee dinagdee Itoophiyaa poolisii isaa tokkoon dubbatamee waan fixuun danda'amu miti. Waan hundeedhumaan falaasamumsaatu adeemumaan aadaadhuma dinagdeen Itoophiyaatti managed ta'u tu adda Itoophiyaa biyya Itoophiyaa keessa Itoophiyaan biyya hundumaatiin adda akka isheen dinagdee ishee bulchitu. Waraqaa qorannaa tokko waggaa lamaan kana fuuldura oosaan Finfinneetti na wal ga'anii waraqaa wayii dhiyeesseen ture. Waraqaa sana maal gochuudhaan yaalee waan makka raajiitti laman tokko walitti guuree tanini waan baay'ee wanti raajiin danuutu jira waa'ee dinagdee Itoophiyaati. Mee waanuma lamaan sadan tokko naasaa jedhee tanini calqabe jechaadha. Maaliifin raajii isaa dubbanna yoo jedhame it is just waan fixuu dandeessu miti. Sadanin irratti taasise tokko waa'ee mindaati ture. Waa'ee mindaa. Mindaan Itoophiyaa keessatti wanti ikoonoomii Itoophiyaa akka kaansaritti keessa nyaatee dinagdicha ajjeesu namuu kan quba hin qabne kaansarii diyaagnoozii hin taane kan abbaanis hin beekanne dhukkubsachuu isaa beekaa hakiimiin illee kana dhukkubsata jedhee kan ittiin himne tokko mindaa biyyasiiti. Mindaan biyya Itoophiyaa xiqqaadha jettee dubbachuudhaa fi xiqqaa jechuun jechi xiqqaa jedhamu suni hin ibsu. Amma fakkeenyaa fi elementary schoolii namni barsiisu tokko Finfinnee keessa jira jenna. Elementary schoolii namni barsiisu tokko Naayiroobii keessa jira. Ammami salariin isaanii mindaan isaanii ammam wal caala yoo jette namni Keeniyaatti ishim Keeniyaatti barsiiftu tokko elementary schoolii namni barsiisuu jalqabe kindergaartenii barsiifte jennu kan wal fakkaatu wal bira qabuudhaa fi namni suni mindaan Naayiroobiitti kan falamu suni isa kan Finfinneetti kan falamu harka 7 caala. Harka 7 caala jechuun kan Finfinnee 100 ta'e kan Naayiroobii 700 jechaadha. Kun egaa otoo jireenyi Naayiroobii Finfinnee immoo wal bira qabdee ilaaltee kan Finfinnee akkasuma Naayiroobiidhaa harka 7 gadi rakasa ta'e homaa rakkoo hin qabu. Karaa bittaatiin karaa qaala'insaatiin Finfinnee Naayiroobii caala qaala'insa. Namni tokko Naayiroobiitti salariin hin argatu isa kan Finfinnee harka 7 caalee
jireenyi Finfinnee immoo kan Naayiroobii caala moo caala qaala'insa qabaate yoo jette kan egaa tilmaamuun hin danda'ama wanti isaa ammam akka faallaa ta'e. Lammata kanin akka raajii dinagdee Itoophiyaa jedhu tokko Finfinneen jechuun Itoophiyaa jechaadha ikoonomiidhaan. Kan Finfinneen ala jiru omtuu isaatu irraanfatameera. Omtuu akkuma dinagdeetti illee namni ilaalee dubbatu hin jiru. Fakkeenyaaf ibsaan eelpaan oomishu keessaa harki 60 Finfinnee bira dhaqaa ishii afte ishii harka 40 saba Itoophiyaa iddoo adda addaa jiraatu hirama. Sabni Itoophiyaa iddoo adda addaa jiraatu sun immoo saba Itoophiyaa keessa 95 dhibbeentaa 95. Namni Finfinnee jiraatu saba Itoophiyaa keessa dhibbantaa 5 guutu. Dhibbantaan 5 ibsaa keessa dhibbantaa 60 argata jechaadha. Dhibbantaan 65 sabni dhibbantaa 65 ta'u ibsaa biyyattiin oomishtu keessa ishee hafte harka 40 hirmataa jechaadha. Kuni raajiidha. Biyya lafaarra yoo naannoftee eessumaa yoo dhaqxe wanta akkasii hin jiru. Finfinneen baay'ina sabaatiin biyyoonni tokko akkatti biitti magaalli ishii maal fakkaatti? Magaala dhibee qabu moo magaala seeraati jedhe yoo jedhame magaalli gubbaadha qabee amma goda ga'utti saba dhibbentee keessa amma akka qabu waan ittiin tilmaaman tokkotu jira. Maalinni hierarchy qaba. City size hierarchy distribution waan jedhamu tokkotu jira. Wanti kun maal sitti agarsiisa? Inni gubbaa jiru inni tokkoffaarra jiru isa lammaffaarra jiruun yeroo hunda harka 2 caala. Okay. Iddoo sadaffaarra raankii sadaffaarra isa jiru yoo fudhatte harka 3 caala. Akkasumatti isa arfaffaarra raankii arfaffaarra isa jiru yoo fudhatte harka 4 caala. Namuu akkasitti pilaanii baasee miti. Uumamumaan akkasuma ta'a biyya hundaatti kan Raashiyaa yoo fudhatte, kan Ameerikaa yoo fudhatte, kan Jaappaan yoo fudhatte harkum 2 wayiiti akkasumatti asii gada deema. Wanti sana power law distribution waan jedhamu tokkotu jira. Sana follow godha population distribution yeroo hunda. Finfinneen Adaamaa innan kolaalee Finfinnee fi Adaamaan Finfinneen tokkoffaadha, Adaamaan lammaffaadha. Finfinneen kan ishiin qabdu kan Adaamaa afaan wal bira yoo qabdee ilaalte kan Finfinnee kan Adaamaa harka 10 caala. Kan eegamu harka 2 duwwaa akka caaluudha. Kan ta'e argamu harka 10 darbaadha. Biyya lafaarra deemtee yoo barbaadde hin argitu kana. Maaliif kuni ta'a jedhu political economy qaba kuni. Kan ta'uu fi Itoophiyaan qabeenya ishee hunda guurtee warra magaala keessa jiraatan warra Finfinnee jiraatanitti irratti oomishti. Kan waa'ee ibsaasitti meera jalqaba irratti. Ibsaanii waanuma tokkittiidha. Waan hundumtu akkuma waan ibsaa sanaati. Kanaafuu namni maaliif ta'a bakka homtuu hin jirre, bakka ibsaan hin jirre, bakka dinagdeen hin jirre, bakka warraaqsi hin jirre maaliif ta'a? Maal hojjeta Jimma keessa? Maal hojjeta Mattuu keessa? Maal hojjeta waan keessa Boorana keessa? So namni hundumtuu du'ee maal jedhee caccabee Finfinneetti gala. Maaliif wanti kan hojjan illee hojjetamee jiraachuu hin danda'amu Finfinnee keessa kaa? Sun immoo kan ta'e waan ajajee otoo hin taane mootummoota bara dhufaa darbaa ofii isaaniitiin jiraatan waan barbaadan hundumaa Finfinnee irratti dhangalaasu. Amma kaleessa argaa Facebook irratti artikilli waan lamaan tokko yaada irratti kenneera. Odaa Oromoo Development Agency gamoo isa ammana hin jedhamne kaaree meetira gubbaarratti meeqa Finfinnee gubbaarratti ijaaruudhaaf karoora baafatee isaaf shuphiifni dhiitamaa oole kaleessa. Gamoo sanarratti horiin bahu ammana jedhamee waan tilmaamamu miti. Baay'ee guddaadha. Tilaatarii kan gochuu qabu dhuguma odaanii saba Oromootiif
dinagdee saba Oromoo cimsuudhaaf yaada jedheera yoo ta'e Finfinneedhaa gadi bahee Finfinnee ishii bobaatee cinqamtee gara itti warraaqan dhabamee jedhamu kana keessatti deebisanii ammas irratti dhangalaasuudha mannaa. Finfinnee irraa gadi bahamee otoo muka dhaabanii mukti otoo wanti gamoo sanaa tilmaamame sun hundumtuu Oromiyaa Natural Resource qabeenya uumamaa cimsuudhaan muka dhaabuudhaan caakkaa taasisuudhaan otoo godhame caakkaan suni qilleensa waan amma yeroodhaa fi hojjaa uuma. Wanti gamoo sana irratti ba'uudhaaf tilmaamame kuni odoo gadi ba'e hojjaa dhabeensa dargaggoo Oromoo miliyoonaan hojjaa kennaaf. Mukti dhaabbate suni kaapitaala akkuma gamoon kaapitaala ta'e mukti dhaabbate kaapitaala ol marga achi cirameeti wood processing wood product furniture kana hundaa ta'a. Swideniin kan sooromte amma dhaattu addunyaa fuuldura kan deemtuuni muka dhaabdee muka oomishtee multinational amma Ikeyaan biyya addunyaa kanarra kan jiru furniture storein muka irratti kan hundaa'e qabeenya ishee irratti hundoofteeti achi kaatee sooromte jechaadha. So sadaffaa siifan gabaabsaa kan inni akka raajiitti dhiyeesse suni biyya lafaarra magaalaa fi baadiyyaan dinagdeen itti wal qunnamu kan akka waanitti kan akka biyya Itoophiyaatti faalla'e hin jiru. Faallaansa baay'ee danuudha. Attamitti yoo jette qotee bulaan eenyutti gurgura? Waan oomishamee gurguramu warra magaalaatu irraa bita. Naggaadee gatii walii galee akka barbaadetti irraa cabsee irraa bita qotee bulaarra. Naggaadota baay'ee lakkooftee yeroo gabaabaatti lakkooftee fixutu jira. Namni nagadee waan jedhullee namni kaapitaala qabu isaan bitanii magaalatti gurguru. Magaalatti gurguruu hin danda'an maaliif namni humni isaa dadhabaadha. Biyya alaatti ergu. Kanaafuu amma barbaadan qotee bulaadhaa kennaniiti. Amma barbaadan bu'aa buufataniiti jiraatu jechaadha. Qotee bulaani jireenyi isaa naggaadee magaalaa harka jira. Okay. Waan biyya halaati immoo fidanii dhiyeessan baadiyyaadha waan dhiyaatu xaa'oo maal naggaadotu immoo kan biraa yookaan isaanuma irraa bitan sanatu immoo xaa'oos bitee immoo fida. Gatiitti dabalaniitti gurguru baadiyyaatti. Amma egaa cost price squeeze jedhama wanti kuni. Costiin waan bitu gatiin isaa jalaa gadi bu'a. Wanti baadiyyaan gurguru kan gurguru abbaa humnaatti ijaa ta'eefu abbaa humnaa naggaadota magaalaa ijaa ta'eefu innaa gatiitti gurguran baadiyyaa warra qotee bulaatti amma fe'an itti kennu. Gatii rakasu jalaa jechaadha. Gatii jalaa cabsuu jechaadha. Akka gabaa biyya keenyaatti gatii cabseetti irraa bitaa jechaadha. Innaa immoo baadiyyaadhaa dhiyeessu naggaadichumti suni gatii biyya lafaa ranjirre itti dabaleet itti gurgura. Maaliif humna qaba kaa? Gara biraati eessaa fidee bita dirqama isaatiin bita. Waanuma naggaadeen suni jedheen bita inni baadiyyaa sun. So innaatti gurguru gatii itti dabalee innaa irraa bitu gatii cabsee walakkaa kanatti waani godhee jiraachisa jechaadha. Akkasitti dinagdeen Itoophiyaa dinagdeen baadiyyaa kana deemaa jiru. So kana egaa calluma jedheetaniin waan sadan tokko sitti hime. Otoo yeroon jiraatee inaasofne jedhame halkan guutuu akka waanuma akka siyaasaa ooluudha. Kuni jiruu keenya jedhame waan rakkoo duwwaa barbaadamee odeeffamuudhaaf miti. No, sanaa miti. Otoo wanti gaariin wanti dubbatamu argamee barbaadee ibsaadhaan tokkitti wayii argadhee odeessuu danda'e baay'een itti gammada. Guyyaa guutuu yoo barbaadde waan kana wanti sirriitti poolisiin deemaa jiru waan jedhu tokko barbaaddee argachuu hin dandeessu. Sana wanta ajaa'iba namatti taasisu. Galatoom yeroon sirrii lafa.
Tole baay'ee ulfaadha. Inni baay'ee ibsa baay'ee gadi fagoodha nuuf kennitanii walitti hidhannoo jireenyi qonnaan bulaatii fi jireenyi magaalaa qabu akkasumas immoo konsentireeshinii dhuma tajaajiloota fi haala mijeessuu jireenya naannoo magaalaatii fi baadiyyaa gidduu jiru. Gidduu egaa namni sirriitti hubachuu hin danda'a. Uummanni Itoophiyaa harki 85 kan ta'u qonnaan bulaadha jedhama, baadiyyaadha jedhama. Guddinni biyya keenyaa immoo yoo hin mirkanaa ta'ee uummata kana hunda dugda duubatti dhiisanii ta'uu akka hin danda'amne beekamaadha. Isa miti waan biyyi sun qabdu karaa haqa qabeessa ta'een fairly distribute gochuun illee waa tokkodha. Magaalaaleen garaagaraa gama garaagarummaan jiraachuu qabu. Persentii hagas xiqqaa ta'ee otoo jiru garuu immoo amma sana walirraa fageessuun innumti mataansaa akka bakka tokko tokkotti uummanni dhiphinni akka uumamu rakkina biraallee egaa waa hedduu qabaata. Yeroo kana ilaalan dhugaa dubbachuudhaaf waan mootummaan Itoophiyaa akka biyya tokkotti gorsaa dinagdee qabu jechuun nama dhibaa. Gama biraatiin otoo dhaabbileen barnootaa biyya sana keessa jiraatan otoo dhugaadhumaan riisarchiin dhugaan gaggeeffama ta'e otoo ikoonomistoonni dinagdee biyya sanaarraa karaa ifa ta'eetiin karaa siyaasa biyyattiirraa fayyadamuu faana waliin qabanneen ija ogummaa qofaatiin ilaalaniiti. Tarii kallattii tokko qabsiisuun hin danda'ama garuu biyya sana keessatti immoo hanga siyaasni biyya sanaa sirratiin itti ikoonomiin biyya sanaas hin sirratu jechuudha akkas fakkaata. Mee waanuma kana faana wal qabate ammallee dinagdeen biyya sanaa keessayyuu yeroo muummicha ministeeraa darbe obbo Mallas Zeenaawii waggaa 20 wayitiif Itoophiyaa hooggananitti Itoophiyaan akka gaanfa Afrikaa qofaatti otoo hin ta'in cufayyuu akkuma addunyaatti saffisaan baay'ee guddataa jirti jechaa turani. Garuu dijiitii lamaan guddatti haa jedhan malee uummanni Itoophiyaa immoo waan jijjiirama isaa lafatti waan argaan turre. Ana ofiidhuma kootii akka nama tokkotti yeroon ilaalu maaliifan seensiin gooneen jedha. Yoo guddina biyya sanaa keessatti Itoophiyaa keessatti mul'atama yoo jedhame tarii karaatu hojjetama magaalee gurguddoo kana keessatti gamoo gurguddoo kanatti ijaarama kan sanarraa hafe garuu jiruun uummataa jiruun warra magaala jiraatu dabalatee jiruun qaalawaa deemuudhaan achii fi humni bittaa qarshii gadi deemurraan kan hafe waan qabatamaan as ga'e jedhan hin jiru. Tarii waan guddina dinagdee kana akkamittiin safartuu isaatu namaaf hin galumo. Yeroo tokko akka nama tokkotti maallatti fakkaata. Dachiin hin naannofti gaafa jedhani isa saayinsii hubatutu dachiin hin naannofti jedhaa isa barate jechuudha. Kan sanarraa fi akka nama tokkotti dachiin yeroo naannoftu hin argu. Akkuma sanaa dinagdeen Itoophiyaa kuni lammiin tokkoon biyya sana guddina dinagdee Itoophiyaa keessarraa kan fayyadamaa hin taaneef kan lafarratti hin agarreef waan akkasii ta'ee safartii ikoonomiksiitiin garuu biyyi guddataatuma jiraatteet immoo dhugaa fi kan lafarra jirutu garagari. Isarraa mee akkamitti ilaaltu Dr. Ayyalaa? Wanta kana wanti yeroo baay'ee irratti xiyyeeffadhee dubbadheera. Matsaafan maxxanse jedhu sana irrattis baay'inaan kanan ibse ta'uudha. Akkitti dinagdeen Itoophiyaa itti salla'amu US keessatti akkaawuntaansii farmii tokkotu jira. Inroon jedhama. Waanuma hin qabne nan qaba jedhee the best company in the US jedhamee waggaa 6 walitti aansee waan hin fudhate. Garuu booda yoo ilaalamu buukkiin isaanii akkaawuntingiin isaanii hundumtuu waanuma sobaati wanti mirkaneeffame ta'e tokkichi keessa hin jiru. Waggaa 6 fudhate walitti aansee the best company in US jedhamee Inroon kun. So xalayaa tokko waan tokko katabeen ture Ethiopia's GDP borrows from Enron accounting title jedhu irratti katabeetaniin baay'ee dubbifame London School of Economics iyyuu fuudhanii blog isaanii irra kaa'anii turan.
maaliif inni kana godha ani waanii kootiin muuxannoo kootiin qorannoo kootiin quantitative economistidha. GDP nuti kun mataan isaa attamitti akka sallaamu kan Itoophiyaa duwwaa otoo hin taane kan biyya biraa danuun irratti hojjedha. Biyyootan ittiin sirreesse amma biyyan jiru kanaaf illee aaraa waanii godhe danuun hojjedhe jechaadha. Yeroo tokko waa'ee dinagdee Itoophiyaa egaa GDP duwwaa lakkoofsa isaa duwwaa maaliif lakkoofsa akkas ta'e jennee isa keessa yoo seenne yeroo gubuu ta'a maaliifin waan danuu jaa ta'eef kan achi keessa jiru diteelinsa. Yeroo tokko amma yeroo mallas sana egaa wanti Itoophiyaan Africa's lands jedhamtee leencitti Afrikaa ishii fuuldura deemtu Asian Tiger jedhamu tokko warra Asia Taiwan fa'a maal fa'a Asian Tiger jedhamu immoo isaan kun warri Finfinnee dhufanii mallas faana biiraa dhuganii maal jedhanii waliin gammadanii galan kun immoo kan Afrikaa immoo African Tigers jenneeti African Lions jenna jedhanii galanii akkas godhanii. Nayyaadha yeroo tokko obbo Bulchaa Dammaqsaa walgahii irratti gaafatanii turan mallasuma. Indeet ሆኖ ኢትዮጵያ በ11% ታርጋለች ምን ተአምር መጥቶ ይሉ ዋንት ሱኒ ፊሊፒንስ yeroo hunda deddeebi'een ilaala akka carraa biyyan jira gaafsana inuma ajaa'ibsiifadhe nan kolfe maaliifin waan isaa yeroo baay'ee waan hin jiru indeet ሆና ነው ኢትዮጵያ 11% የምታድገው jedhaniiti jaarsi gaafannaan akkuma waan namichi jatti babaasee waan isaanii waan dinagdee akkas gochuun isaanii kuni wallaalummaa miti dhugaa dubbachuudhaaf warri wayyaanee yeroo san akkas gochuun suni karaa politikaatiin akka dimokiraasiin hin jirre beekamaa dhufeera namuu amansiisuu hin danda'an dimokiraasiidha gaggeessina jedhanii dimokiraatik gavarnariidhaan jedhanii garuu biyyaamee dinagdeedhaan daba waan tokko immoo dhiyeessuu danda'uu qabu. Nama amansiisuudhaaf nama biyyaas nama biyya alaas kan nu baasu dinagdeen sirriitti toleera jenneeti oduu isaa sana fakkeessina kan politika namuunu namanu jedhanii jiru keenya jedhanii itti galan. Deebi'ee naannee isaanuma harkatti dho'e wanti isa boombichi malee. Sana warri wayyaanee yoo biyya sana bulchanii karaa dinagdeetiin waan dabadanuudha hojjetanii gartokkeessa beekaatuma sharri hojjechuudhaan beekaatuma daba hojjechuudhaan ofii isaaniitiif nu baasa jedhanii ittiin saamuudhaaf nama qobaatti hambisuudhaaf. Nan yaadadha gaafa tokko yeroo Oromoo protest abbaan duulaa saba Oromootti dubbachuudhaaf Baalee deeme. Baalee deemee jaarsolii walga'anii taasa'u. Jaarsa Baaleetu ka'ee itti dubbate. Jaarsi Baalee sun wanti isaan gaafa sana jaarsi sun jedhanii umurii koo guutuu sammuu koo keessaa hin badu. Maal jedhuun jaarsi kuni yaa jaranaa otoon quufiin quuftan jedhamna. Otoo qullaa deemnu uffattaniittu jedhamna. Otoo dhukkubsachaa jirru yaalamtaniittu jedhamna. Jaarsa Baaleeti. Jaarsa baadiyyaati kan kana jedhe. Saba Itoophiyaa keessa, beekaa Itoophiyaa keessa waan jaarsi suni daqiiqaa tokko daqiiqaa lamatti jedhan sana jechoota sadan sana gara macaafaatti geeddarroota jedhan macaafa sadii waan ta'uudha wanti isaa. Jecha gadi fagoodha. Dhugaadhuma otoodhuma nyaatiin nyaateera jedhama namni keenya otoodhuma quufiin otoo beela'ee jiruuti beela'eera quufeera jedhama otoo qullaa deemuu uffateera darbeefeera jedhamaa ture karaa dinagdee Itoophiyaatiin. Gaazexeeffaa The Economist tokkotu yeroo tokko waa'ee Mallas dubbate maal jedhaa Mallas smartiidha beekessa karaa politikaatiin. Karaa dippiloomaasiitiin namuu biraan ga'u jedhe. Karaa dinagdeetiin yoo dhufne namni kuni leeparsaniidha jedhe. Leeparsaniin egaa afaan Ingiliffaatiin afaan Amaariffaatiin taraa sa'unoomaan beeku jechaadha. Afaan Oromootiin wallaalaadha.
wallaalaa wanti dinagdee hin gallee fi waan dinagdee taasisuudhaaf dhama'uun barbaachisu jedhe. Dhugaa dubbachuudhaaf bara wayyaanee kana oliif gadhaamee beekaatuma hannaafis akka itti tolu akkanaa godhamu malee aadaadhuma bulchitoota Itoophiyaati bara dhufaa darbaa amma dabalee waan dinagdeetiin kan ka'e harkumaa bu'e inuma manca'e. Maaliifini feudaalii keessaa yas marge no bitti biraa Afrikaan hundumtu colonizationiin waan jiru geeddaree aadaa Awurooppaa wayii lafatti dhiisee aadaan Awurooppaa kun immoo hojjaa hojjetanii jiraachuudha. Waan hojjaadha kabaja kennuudha. Aadaan Awurooppaa western civilizationiin jennu kun biyya hundaa naanna'anii bulchanii biyya hundaa naanna'anii ennaa bulchanii naachi turan biyya sana kolonaayizeesanii dhibee meeqa dhiisanii biyya sana saamanii maal gochuun dhibee rakkoo guddaadhaan. Garuu yoo xiqqaate waan tokko wanti inni godhaniin namni yeroo baay'ee daandii isaan fa'aa ijaaranii deeman waan akkasiitu dubbata. Isaa miti. Aadaa hojjetanii itti agarsiisuudhaan ilmi namaa hojjetee jiraachuu akka qabu aadaa sana dhiisanii deemuun isaanii waan guddaadha biyyoota kaaniif. Achirraa ka'aniiti rakkina amma fe'an illee yoo qabaatanii akka Itoophiyaatti bitti mancaate hin jirtu. Kan Itoophiyaa durattumaa qabee amma dhaga'utti hojjaan hin tuffatama. Malaammalanii akka ta'e godhanii qabeenya sabaa nama biraarraa fudhatanii jechuutu akka waanitti ilaalama. Isaatu jedhama afaan akka collee finfinneetti akka araadaatti. Nafas dammoo bakka ምንም አልበላም አይጠቀሙበትም. durii calqabee ሲሾም ያልበላ ሲሻር ይቆጨዋል jecha jedhu tokkotu jira. Gubbaa qabee amma goda ga'utti akkasumatti kaalchariidhuma isaati. Haile Sillaaseen warri faranjootaa ilaalanii dadhabnaani nayyaa hunda caala baadiyyaa Itoophiyaa geeddaruudhaaf kan baay'ee hojjetan Siwiidinoota turan. Arsii keessa deeman. Arsii Rural Development Agency tokko uuman. Baraan millions pampii godhu. Jireenyi baadiyyaan geeddaramu, jireenyi qotee bulaan geeddaramu. Wanti tokko. Nuutoo baraan amma kana baafna. Maalumaaf baadiyyaan kuni bakkuma waggaa nanarraa nuti dhufnu sanarraa yooti caale malee wanti siqee hin jiru. Kan ta'aa jiru maalinni warri faranjii fidaniiti qotee bulaa waa kennu. Waan qotee bulaan sana argate hundumaa abbaan lafa harkaa guura. Homtuu harkatti nafu. Bu'aan hin jiru jechaadha qotee bulaan. Faranjoonni achi arduutti darbanii waaduu kan jedhamu tokko Walaayittaa Development Agency maal jennu. Baadiyyaa Itoophiyaa kana dura muuxannoo Arsii fi Walaayittaa fi maal kana keessatti godhatanii sana booda gara Baalee kana gara Arsii kana gara waanii kana muuxannoo argatan gara biraatti deemuudha barbaadan isaan. Kan sana achi calqabaniif kanaaf replikeetii gochuudhaaf muuxannoo argatan kan qotee bulaan Itoophiyaa hundumtuu akka darbuuf barbaadanii. Achi deemanii biyya qotee bulaa Itoophiyaa gara hundaatti geeddaruu dhiisiti. Innumti achiitu bakka jiru warraan hin tarkaanfanne. Isaan jibbaannaani dhiisanii deeman. Haile Sillaaseenis hin kufe xaxamee sana keessa. Bara dargii lafa mareet laaraashuu jedhan. Mareet laaraashuu jedhamu kun mataansaa waan ajaa'ibaa tokko. In qotta malee kan keetii miti laftii jechaadha. Jecha isaa yoo sirriitti ni jette. Mareet laaraashuu. Oonii godhii otoo hin taane ati kan dandeessu laficha qottee waan irraa qottee irraa fudhatta. Kan jalatti hafe garuu kan keetii miti jechaadha. Jechisa. Mareet laaraashuu sana ilma Oromootu irratti du'ee maal jedhee fide. Ilma Oromoo dadhabee geeddara fiduu gubbaa irratti dandeettii cimaa tokko qaba. Warri kaan immoo waan ilma Oromoo dadhabee fide sana innasuma duuba garagalanii harkaa buutanii kan ofii taasisuu gubbaa irratti dandeettii cimoodha qabu. Dandeettii adda addaa qabna. Nuti humna cimaadhaan waa geeddarra.
kana kan ilma Oromoo hojjetu mareet laaraashuun mataansaa arkitektoonni hundasaa kan hojjetan ilmaan Oromooti. Garuu gaafuma waan jedhu maqaa isaatii qabee maqaa awaajichaatii qabee inna sun geeddaran isaa mareet laaraashuu jedhan. Kanarra namni turee bulee mareet ya mangisti noo jedhan kan waani innaa fe'an hin geeddaru innaa fe'an hin kaasu innaa fe'an maal godhu lafti na yaadadha kutaa elementary school hin baradha yeroo sana elementary school oton baradhuuti abbaa koo faana mana firaa wayii dhaqne waa'ee geeddaramaa kanaati haasa'u. Revolutionin socialist revolutionin kuni dhufee mareet laaraashuun kuni waan jedhamee waggaa 2 hin dabarre waggaa 3 hin dabarre I think waggaa 3 yoo guddate waggaa 3 ta'a anu elementary dhan jira. So jaarsa tokkotu waa jedhe maal jedhu yaa jaranaa jedhe jaarsi dulloomaniiru jaarsi achi gara waanii wayii keessa ta'aniiti iyyuu haasoo sagalee isaanii dhageenya malee hin arginu jaan maaliifin of dadhabanii jaacisanii jiraniifu jechaadha. Yaa jaranaa abiyootiin kun geeddaramsi kun baalabbaatatti dhufa jedhee dubbata namni. Ani wanti kun waan dogoggora waan burjaaja'een jedha. Geeddaramni abiyootii kun kan dhufe loonitti jedha jaarsi. Loon irratti dhufe nan kolfe yeroo sana hangalu maaliif jaarsa akka kana jedhan. Isaan maali waggaa 3 keessatti hubataniiru jaarsi. Waan jaarsi sun sana maal kan jedhan maaliif akka jedhan kan naagalee elementary fixee high school fixee university fixee hojjaarra otoo hin jiruuti. Maaliif jaarsi sun akkas akka jedhan. Maalinni lafa innaadhuma ciisanyaa ture sanallee innaa ciisanyaa ture safaree waanii galchu sanallee yoo xiqqaate lafti harka isaa jiru suni ani ciisanyaadha jedhee marga magarsee namni biraa lafa isaa geessee tiksuu hin danda'u marga sana horiitiif fudhachuu danda'a. Horii irraa aannan argama. Horii irraa aannan argamuuf jireenyi namaa maddee tasgabbaadha jecha. Idda lafti mareet laaraashuu jedhame midhaan kee namni hin dheechisu malee kan midhaan irraa hafe lafti inni kun kan kooti kaloon kun kan kooti na jalaan tiksini jettee ollaa kee dhoowwuu hin dandeessu. Lafti kan mootummaati kan mareet laaraashuu jedha maaras lafitti qotanii biyyoo ol garagalchuudha. Filoosofiin kun immoo isaa dhufee northern conceptiidha. Konseptii warra noorti warra Abisiiniyaati. Wanti horii oranii horiin dinagdeedha jedhanii yaadan. Horii akka dinagdeetti ilaaluun kan Oromooti. Kan saba Saawuziiti. Warri mareet laaraashuu jedhan kun waa'ee qotiisaa yoo dubbatanii lafa babbaqaqsanii midhaan irra facaasuudha malee kan loonii kun waan boodatti hafaa wayiiti kan warra kan Oromooti. Kabti ciraa takkattiloo minaamin waan jedhan tokko qabu. So waa'ee dinagdee Itoophiyaa nama jedhani waa'ee dinagdee Itoophiyaa poolisii baafne yoo jedhani wanti loonii achi keessa hin galu. Wanti loonii hin galu jechuun immoo lafti iddoo midhaan irratti faca'u sana malee range land management, grass land management wanti jedhamu kun hin jiru. Poolisiin humtuu hin ba'uuf maaliif hin tuffatamee qarqaratti dhiibame hafeeraa jechaadha. Egaa qabeenya range landii eeguu dhiisuun, forestii eeguu dhiisuun, caakkaa, bosonaa fi range landii lafti margaa lafti kaloo gara qabeenya uumamaatti madaalama. Isaan kan dubbatan yeroo hundaa mareet laaraashuu sana iddoo qotamee midhaan irraa galu duwwaadha. Ishii duwwaatu galaa fi sana godhaniit egaa lafti mootummaa harkatti hafe jechaadha. Lafti kan mootummaati jechuun immoo abbaan isaa hin beekamu jechaadha. Maaliifin mootummaan ol fagaatee jira, fagoo jira. Lafti kunuunfamuu qaba. Akkuma aaseetii hundaa mana keessa jiraattu yeroo hundaa yoo sirriitti sireessite keessa isaa yoo miidhagsite
yoo wangoosaa sirriitti waan goote malee mana sana keessa jiraachuun hin danda'amu. Ijaachi keessa jirtuuf argita waan badu. Lafti illee akkasuma. Lafa sana sirriitti miidhagsitee muka dhaabdee marga biqilchitee gabbiftee akka tatarsa'ee lolaadhaan lafti sun akka hin yoomne taasiftee akkasitti ilmi namaa qabeenya uumamaa wajjin wal fudhatee harmoniously walii galee eebbaan kan jiraatu. Kanachi qabeenya uumamaa fi jireenyi namaa wala baaraa, wala cuucaa, exploitii gochaa lafa qotanii irraa galuu kana innaan lammata deebitee qottuu dhaqxee ilaalta. Kanaan achitti kunuunsuudhaa deebi'uun hin jiru aadaa isaanii keessa. Kanatti egaa bitti suni yoo dhiyyoomte waan nama dinquu miti. Falaasamni isaa bara dhufaa darbaa duratti qabee akkasitti deemaa jira. Mee waa'ee poolisii kan bira more specific kan ta'e kan boodan itti deebi'aa ammaaf akkasumatti asuma irratti naaf. Tole, baay'ee galatooma Dooktar. Xiinxala baay'ee gadi fagoodha. Yaada baay'ee bal'aadha kaastanii. Dhugaadhumatti sirna Itoophiyaa keessatti dhufaatiin sirni biyya sanaa gara kaabaatti illee haa ta'u, ammatti immoo sirni Itoophiyaan ittiin bultuu fi darbeetis Oromiyaanis kan ittiin bultu waan Oromoo keessaa ol bahin utuu hin ta'in waanuma gaararraa gadi dhufeedhaan akka ta'ettidha kan hubannu. Kanaaf ammas waa'ee guddina dinagdee sanas egaa yoo dubbannu namni guddate tarii akka waliigalaatti ikonoomii keessa way dabalamee way jijjiiramee ta'uu danda'a. Garuu sarkuleetii kan godhu qaama muraasa gidduu ta'ee uummata bal'aa immoo kan hin qaqqabne. Fakkeenyaaf naannoo magaalarra jiraatan warruma siyaasa biyyattii faana walitti dhufeenya qabantu irraa fayyadamee isaanuma keessa deddeebi'a. Waa'ee akkuma amma kaastanii waa'ee abbaa qabeenyummaa lafa magaalaa ta'e, lafa baadiyyaa ta'e, lafti kan mootummaati kan jedhu sun amma gaafa barbaadamutti irra teessadha akkasii. Waan isaa jalqaba kan yeroo waa'ee imaammata lafaa kana imaammata qabiyyee lafaa gaafa kaasan qonnaan bulaan lafuma qabaa lafuma sana iyyuu gurguratee immoo akka qobaatti nafne akka harka duwwaatti nafne waa jedhu waan akkasii faanadha uummata kan himame natti fakkaata hunda dogoggoruu baadhee. Sana booda garuu wanti nuti hubanne immoo keessayyuu naannoo magaalaa irratti magaalaa akka Finfinnee kana fa'aa bal'isuu faana ol qabsiisee beenyaa haganan jedhamne kanumaa bituu hin dandeenye waan akkasii kennama. Qonnaan bulaan abbaa lafaa kan ta'e lafa isaarraa ka'eetu sana booda warra gamoo lafa sanarratti ijaaruuf yoo abbaa carraa ta'e wardiyyaa ta'a, yoo abbaa carraa hin ta'in immoo kadhataa ta'a, maatiin isaan faca'a waan akkasiiti jechuudha. Egaa ammas waanuma akkasii sanatu jira. Ammallee sanarraan fagaanne kan itti fayyadamaa jiru dinagdeen biyya sanaa warruma naannoo mootummaa fi mootummaa deeggaru akka ta'e waanuma sanarra aadaan sun ammallee kan irraan fagaatin sishoomi alballa sishaarii qocca waalinni jedhan sun ammallee waanuma itti fufe fakkaata. Mee amma naannoodhuma sana waan tokko gaa erga sila waan tuqxan keessaa Oromoon yeroo hundumaa jijjiiruu dhabeekaa. Garuu jijjiirama sana immoo kan itti fayyadamu kan biraatti jettan. Dhugaadha. Ani waa tokko keessayyuu warraaqsa gara 2014 irraa kaasee kan jiru sana waggoota dheeraadhaaf hanga 2018 jijjiiramni jedhame sun dhufutti harka bal'aa Oromiyaadha kan socho'aa ture, sochii qeerroo ture. Dhuma irratti garuu qeerroo warra arrabsu warra wareegutu ture. Sana booda jijjiiramni kuni eenyuun dhufe jedhame isa kan ebelu maqaa dha'uun barbaachisu. Isuma sanallee gochuma sanaafillee jijjiiramuun sanaafillee ka'umsa ta'uun dhiibbaa guddaan achirraa dhufuun isumaafillee beekamtiin hin kennamne jechuudha. Kanaaf dhuma irratti waanuma raawwatame jijjiiramu dhufe sanaafu waasaa ofiif itti fayyadamu gara faayidaa ofiif oolfachuu qofa otoo hin ta'in isaan iyyuu miti kan hojjetee kan jijjiirama kanayyuu fide nuyi jedhanii garuma isumatti illee abboomutti waan akkasiitu mul'ate.
Amma waan yeroo tokko jalqabeetu ture gara yeroodhuma waan saa jijjiiramu sana booda ta'uu naannoo jijjiirama sana irratti waan warraaqsa dinagdee Oromiyaa waa jedhanii tokko eegalanii turan. Warraaqsi dinagdee suni na yaadadha obbo Lammaan yeroo sana pirezidaantii kan turanii isaantu tiraaktara wayii yeroo eebbisiisan fa'aa argan. Sana booda waan tiraaktara sanaas eessa akka ga'e quba hin qabnu waan sanarraayis kan dubbatamu ani gama kootiin dhaga'ee hin beeku ta'ee xiyyeeffannoon koo gara sin taane hin beeku. Gama biraatiin naannoodhuma dhumarraa sanaa naannoodhuma jijjiiramni dhufu sana irratti bakka baay'eetti dargaggoonni Oromiyaa wantoota garaagaraa lafa warri wayyaanee fudhatanii bakka hundumaatti ofii irratti hojjetaa turan sana obbo Lammaan yeroo sana deebisee dargaggoonni irratti ijaaramanii akka socho'u waan akkasii gochuu yaalanii turan. Sanaan egaa tokkoffaa hojii dhabdoota gara hojiitti galchuudha haala dinagdee Oromiyaa keessa jiru fooyyessuudha uummanni baadiyyaa lafa isaanirraa maali isaanirraa hojjetanii haala itti fayyadaman jiruun qonnaan bulaa gara aadaatiin qotuurraa gara tiraakteeraatti akka jiramu wantoota akkasii kana jalqabanii turan. Garuu waan sana booda waan dhaga'een qabu haala irra jirullee tarii xiyyeeffannoon isaanis gara biraatti jijjiirameera waa ta'eef ta'uu danda'a. Mee haala amma jiruutiin sochii amma biyya keessa jiruutiin wanti qonni egaa akka biyya sanaatti GDP biyya sanaatii fi gara parsantii 46 waan jedhu wayi World Bankiin itti fakkaatu dogoggoruu baadhee eenyu tokkorra bakka ta'e irraa argeera. Dhibbantaamma sanaatii sana keessa immoo qonnaa baadiyyaa irratti egaa subsistence waan eenyu jechuun qonnaa harkarraa gara afaanii kanarratti kan hundaa'edha kan jiru. Mee sochii hagana laaffate kanaan Oromiyaa keessatti dargaggoota tarii amma 10,000 miti baratanis ba'anii lafuma ta'anii warri kaanis immoo kan hin baratinis kan maal hin ta'inis baadiyyaas jiru hojiidhumaan ala jira jechuudha. Kanaatiif mee haala amma jiru haala amma isaan ittiin qaban kanaan waan baadiyyaa keessa jiru kanaan jiruun qonnaan bulaa fi akkuma biyyaatti immoo kan irratti hirkatee jiru qonna kana fi imaammata lafaa hamma jiru kanaan muuxannoo fudhatamee ittiin deemamaa jiru kanaan mee garamitti deemamaa jira fooyya'insa waan fidu fakkaata uummanni keenya waan lafa qaburraa qabeenyi guddaan egaa nu keessatti tokko humna namaati humni namaa lafa jira kan biraa immoo laftis egaa haala amma jiru kanaatiin jira imaammata amma beeknu kanaatiin mee kanarratti hundaa'ee uummata keenyaaf haalli amma jiru kuni kan jijjiiramuu danda'uu fi kallattii sirriirra waan jiru sirriitti fakkaata akkamitti ilaaltu Dooktar? Galatoommi Asfaaw keessumaa waa'ee Oromiyaa Economic Revolution sana kaasuudhaaf dura yoon dubbadhu akkana jalaan dheeranneen isatti darbuu dhiise isan sammuudha qabaayyuu. Mee achiin calqaba yeroo tokko akkuma namichi ikonomistiin gaazexeessaan ikonomistii suni jedhe wanti baay'eensa agartokkeen beekaatum daba hojjechuu fi ofii of waanii gochuudhaaf inni kaan wallaalumaan karaa dinagdeetiitiin wallaaluma yookaan doofummaa ammana hin jedhamne tokkotu jira karaa dinagdee poolisiitiin. Ittuma mureen jedhu mureetaniin doofummaa jedhee dubbadha. Maaliifiin yeroo dheeraa irratti yaadee asiin tuqee achiin tuqee karaa kanaan jedhee ilaalee xiinxalee wanti irra gahe tokko jarri kun jaalatanii miti. Yookaan ofii isaaniitiin beekanii yookaan kan itti himamen dhaga'anii. Kanaaf calluma jedhanii waan tokkorraa waan biraatti burjaaja'u. Waan tokko waan hojjetan sana fakkeenyaaf economic revolutioniin suni attamitti fireemdii ta'ee jettee fudhatte tokko keenyaa biiraa waan jedhamu tokko waan itti dhaabuudhaaf
akka piroojektota gurguddaa isaan yeroo sana kaanninsii kaasaa keenyaa biiraa waan jedhamu guddaadha tokko isaa. Tokko awutoobisii odaa bas jedhamu kana uumuudha. Good. Odaa basii kana uumanii yookaan keenyaa biiraa waanii jedhanii atta'umatti lafarra oolchuu ani kanii yaadu yeroo sana amma jarri kuni waan gaarii waan jalqabantu jira. Bara wayyaanee kana bara duratti itti qabee Oromoon dinagdee keessa hin galle. Oromoon ikoonomiidhaan gartokkeen jiruu keetti jedhamee OLF maal jedhamee biyya ari'atameera. Ilmaan Oromoo dinagdee keessa naquudhaaf kakaa'ina kennanii ilma Oromoo sooromsuudhaaf. Ikoonomii poolisii jechuun egaa sana nama dandeessifta, humna taataaf, karaatti agarsiifta, dhimmi miidhagsita, bukkee dhaabbatta. Namni suni sabniin sooroma, hojjaa'uma. Innaa hojjaa'ume sana inni hojjaa'umame mindaasaa fudhatee gala, mindaasaa sana irratti baasaa. Inni wal fudhateeti sokka dinagdeen hin adeema wal fuulduratti walirraa bitaa walitti gurgura. Sana egaa hundeen dinagdee. Abbaan qabeenyaa sun immoo ittuma fufeeti baruma baraan hojjeta. Mootummaan kan irraa eegamu abbaa qabeenyaa sanarraayis profit taaksii kan profitii fudhata. Hojjetaarraayis payroll taaksii fudhata. Taaksii walitti guureessa sanaan biyya bulcha. Kana kan addunyaan beektu economic policy jechuudha. Edaa isaan Oromoo revolution yoo jedhan ilma abbaa qabeenyaa Oromoo saba Oromoo achi mukkeetti dhiisanii ofuma isaaniiti baankiidha horii fuudhaniiti ofuma isaaniitiif ijaaru maqaa mootummaa Oromiyaatiin keenyaa biiraas. Odaa basii eenyutu oonii godhee jira mootummaa Oromiyaati. Faala kun scandalous. Karaa tokkoon qabeenyi Oromiyaan qabdu kan biyya alaatiis argame kan taaksii walitti guurame biizinasii dhaabaniiti biizinasii ittiin hojjetu. Karaa biraatiin manni barumsaa kwaalitii isaa eeggatee hin deemu kan mootummaan sabarraa eegamu sirriitti waan hojjetame qotiisni baadiyyaa warri waanii ministeera qotiisaa keessa hojjetan kun baadiyyaa keessa deemanii tajaajila kennuudhaaf humna ta'uufiidhaaf wanti hojjetamu wanti qote bulaa faana waanii ta'u attamitti kanniisa akka horsiisan attamitti horii akka waanii jedhan biriidii godhan attamitti marga akka miqirsan warri qotiisa hojjetan tajaajilli akkasii kuni tasumaan jiru. Horiin isaanii odaa basii ittiin bitanii ittiin ijaaran kun basoota baay'eedha biyya alaati galchan. Amma mootummaa abbaa qabeenyaa ta'aa jira jechaadha. Amma iddaan sanaati suni abdii koo gaduma buuse. Kuni waan raajite. Mootummaan ofiisaatiif abbaa qabeenyaa ta'uudhaaf Oromoo economic revolution jedhame. Kun attamitti ta'uu danda'a? Maal qaba yoo ilmi Oromoo sooromee isarraa akkuma biyya biraatti qaraxa fuudhanii isaan biyya bulchan. Attamitti mootummaan karaa biraatiin waanuma isaan harka jiru iyyuu immoo warra addunyaa kun hin gorsu mootummaan dinagdee keessa galuun irra jiru. Mootummaan hojjaansaa security, poolisii, nageenya eeguudha. Barumsaa fi fayyaa sabaa eeguudha. Seeraa. Kana bira darbee mootummaan awutoobisii bitee daldala keessa yoo gale ofumsaati. Biiraa oomishee daldala keessa yoo gale ofumsaati. Meejor shareholderii ta'ee kaampaanota jiran hunda keessa harka isaa garas hin garanaan yoo naqe horii silaa walitti guuramee kan isaan tajaajila sabaa kennan sana ittiin nagaduutti galeera jechaadha. Ergata sabaa waan sabni adaraatti kennate sana adaraa ganeera jechaadha ittiin nagadata. Ati kana waa hinnaa biti
magaala inna dhaqxee jettee haati koo waan natti kennite sanaan magaala dhaqee giroo kottoolee dhufee jechaadha isaati koo naan jette dhiise. Sanaan wal fakkaata. Amma Oromiyaa Economic Revolution sanaan calqabee waan ajaa'ibaa natti ta'e waan ani hin eegnetu ta'aa dhufe. Maaliifin kanayyuu kan hin bare akkuma tasaatti sheeriin kan odaa fa'aa attamitti jedhee gaafannaan inni mee gararra jiru kan mootummaati sabatti ammas hin gurguranii naan jedhan. Mootummaatu basee daawwanii godhaa'ee okay. Keenyaa biraa immoo mootummaan mati ijaaruudha isas. Hunduma isaatu mo'ee amma hoobiin taasifadhe almost because it is depressing akkasitti waan jechuuni biizinasiin tokko hojjetame Oromiyaa keessatti hojjetame eenyutu investii godheen jedha. Gararra jiru kan mootummaa Oromiyaati. Saba qabaala taasisaniiru jechaadha. Abbaa qabeenyaa ta'anii ofiidhuma isaaniitiin. Amma dheengadda waan tokkotu galaanitti eebbifame waan nama gammachiisu fakkaata innaan dura isaa dhaga'u waa'ee printing waa'ee waanii kana very high tech biyya alaati gara waggaa 8 moo waan akkasii fudhate waan isaati dheengadda eebbifame. BBC irratti interview kenna gaggeessaa waanii kana. Gaazexeessaan BBC hin gaafate ownership isaa eenyuun jennaani harka 95 mootummaadha jedheen waan suruun nama godhu. Maaliif printing and publishing keessa harka dheeratfatee galfata mootummaan? Maaliif sabni Oromoo sheerii bitee kaapitaala isaa keessa galchee kaapitaala sana taaksii maan goone mootummaan akkuma addunyaan biraatti jiraattutti. Kuni jiruu kooti jedhamee sabayyoomsuudha. Ittaanee kan dheenyuma kana miidiyaa irratti kan hin dhaga'ee waa'ee oomisha aannanii tokko waan guddaa wayitiin iskeelii guddaadhaan dairy processing wayitii dhaabaa jiru. Waan ministeeruma loonii fi oomisha foonii kana waan jedhan wayii qabu. Isa immoo eenyumaa gartokkeessaa kaampaanii biyya alaa tokkotti kenname biyya UK'ti. Isaaf isaa kan mootummaati jedhan. Look. Isaanii kana yoo godhan akkana shuriyu daboo akka ta'e maquban qaban. Wanti isaa faallaa ta'uusaa dinagdeen poolisii dinagdeen tokko akkas gochuuni waan suruun nama godhu ta'uusaa taasum hin beekan. Akkumti hojjetamu isaati akkasuma jedhanii yaadu. Isaan Oromiyaadhaaf hojjechaa jirraame jedhu. Yoo akkas hin jedhan kijibuudhaafi miti. Ijaadhuma akkasumatti amananiif. Lakki wanti kuni akkasitti miti dinagdeen biyyaa kan bultu. Isin kan gochuu qabdan namni of danda'ee sheerii bitee baankii liqeeffatee hojjaa hojjatee bu'aa achirraa argame sanarra taaksii fudhattaniiti akkasitti bitti kan bultu biyya lafaa kan bultu malee ofiidhuma ofiiti mootummaan saba jiru xabaala godhee abbaa qabeenyaa nama guddachuu barbaadu hunduma hojjaa dhaala taasisee ofumsaati itti galeen hojjetu. Mootummaan namni akka hojjetu dandeessisa malee namni dinagdeedhaan akka cimu karaa mijeessa malee ofiisaatiif dinagdee keessa galee hin hojjetu. Maal tafee gaama dinnicha qotuudha jechaadha. Argite kan saba sakaanii hafee wanti xiqqoo qarqara jirtu kan. Isa akkasiiti. Waan baay'ee burjaaje amma waa'ee dargaggoo sanaa waa'ee dargaggoodhaa fi akkuma Oromoo protestiin dhumeen birri biliyoona 3.5 ramadame jedhamee dubbatamee hojjaa dhabeenya dargaggoota hojjaa uumuudhaaf jedhamee
dubbatame baay'een gammadee namni mirqaane dhugaadhaan dubbachuudhaaf kuni waan gaariidha. Mee atta maal gochuutti akka danda'amu yaada kennii fi naan jedhe namni isatti dhiyaate waan mootummaa Oromiyaatti dhiyaate jiru waan hin barbaadu waan akkasii yaada akkasii hin barbaadu. Achini waan peejii arfan shanan tokko ta'u amma akkan gammade katabe harka isaanitti warra mootummaatti warra olaantuwaatti kenna waan kana. Horiin kuni biliyoonni 3 fi qabxiin 5 horii baay'ee guddaadha sirriitti yoo itti hojjetame. Horiin kuni waan biraa irratti ooluu hin qabu. Dargaggoodhaaf tireeningii kennuu irratti ooluu qaba. Biizinasii attamitti akka uuman. Horii kana mataa isaatii miti kan itti kennitanii investii isaan godhan. Isaan kan yaadani biliyoonni 3 suni amma ta'e dargaggootti kennama. Dargaggoonni suma investii godhuu jedhu. No, sunaa miti. Horiin kan investii godhu sabni baankiidhaan liqeeffata. Isinii gaaraantii taataniiti, waasii taataniifiiti dura horii kanaan tokko tireeningii kennituuf. Attamitti biizinasii akka bulchan. Isarratti ba'a horiin kun. Gartokkeensaa iddoo adda addaatti akka industrial parkii jettanii gurguddaa warra biizinasii gurguddaatti ijaartan kana. Qorqorroon xixiqqaadhaan magaala keessatti iddoo biizinasiitti hojjetan. Speesii ijaartuuf dargaggoodhaaf infraastiraakcharii ta'uu isaati. Industrial parkii dargaggooyyeessaa ta'uu isaati. Industrial parkii isa kaampaanii gurguddaa otoo hin taane. Isa kanatu isa gurguddaa calaqqisu sana caala isa kanatu bu'aa fida. Biliyoonni 3 fi walakkaanii baay'ee guddaadha. Magaalota baay'ee keessatti lafa hojjaa infraastiraakcharii uumaa, tireeningii dargaggoo miliyoona meeqan ta'uuf uumaa. Idda kana lamaan gootanii booda amma baankii fi dargaggoota walitti fiddu. Warri baankii keessa jiran horii liqeessuu duwwaa otoo hin ta'in biizines pilaanii baasuu isaa gubbaarratti today implementii attamitti dargaggoon kun akka godhan baraniiru. Isa tireeningii irratti fudhatan kana baraniiru. Biizines pilaanii nuti qopheessinetti kennine kana hojjaarra oolchaa jiru. Jedhanii warri baankii akka dargaggoo kana faana hojjetan warri baankii isin jala jiru kana jaju isinii hojjaa isaanii isa horii fuudhanii kaanii waan jedhan duwwaa otoo hin taane sabas akka tajaajilan gaayidaansii kennaaf. Dirqisiisa. In barbaadu immoo isaanis waasii nama ta'uuf yoo argatan namni danuun yoo liqeeffate baay'isanii barbaadu warri baankii. Lammata biyyum kamittiyyuu 18% interest rateedhaan hojjetamee guddinni hin yaadamu. Kanaafuu horiin kun ennaa liqeeffamuu fi soft loonii akka ta'u, interest rate isaa gadi bu'ee akka ta'u taasiftu warra baankii faana. Akkasitti dirqama kennitanii horiin kun akkanatti oolu malee horii kana dargaggootti kennanii wanti inni faayidaa qabu hin jiru. Isa miti kan isaan investii godhanii. Inni kuni karaa mijeessaa fi horiin isaan investii godhan karuganuu liqaadhaa baankiidhaa dhufaa. Waan jedhu wayii xiinxalee itti ergee ittum deebi'een gaafadha. Sana booda isaan humtoofum isaaniitiif maqaan isaatu hin kaafne. Achumatti hafe. Kun waan haaraa miti. Yeroo baay'ee waan babbareedu hin kaa'ama. Waan miidhagu, wanti miira keessa nama galchu. Akkuma nani waa'ee dargaggoo sana miira keessa galee irriba dhabee sana hundaa xiinxalee katabee itti erge kana. Akkasuma waan miira keessa nama galchu hin dubbatu yeroo baay'ee. Innasuma mucaa kun yaadachiisu duratti ennaa gabaa keessa deemnu maaloo kana bittu malee jette. Tole nan biteen itti kenna. Ennaan mana ga'u makiinaa keessaa iyyuu fuuti ijoollee daa'imaa miti egaa. Innasuma nuffiti waan sana. So naaddi sila bita malee naan hin jenne ga'e bakka amma ilaalee yoo naan jetti. Amma warri waanii kun akkasuma waan tokko itti cichanii kishil jedhanii keessa waanii jedhaniiti torbaan tokko haasa'u. Ishiin miidiyaadhaan dibbeen irreebamaa fi saba miira keessa hin galchuu
kanarra sabni innaa garagalee hojjaa isaa lafarratti ilaalu isaan dhiisanii waan biraatti darban. Geeddarame guyyum guyyaan geeddarama ajandaan. Sabum miira keessa galchanii waan miira keessa saba galchee sabni otoo mootummaan hojjetamiin abdiidhaan akka jiraatu taasisuu waan akkasiiti kan ani jedhu. Yeroo hundaa amma torbaan lamaan darbe kana keessa kana duwwaan itti sii dabala kana gubbaarratti Finfinneeni kaara meetirri 42 wayii warra Amaaraati baahil maayikalii kennamee jedhama. Takka ture immoo iddoo amma odaan itti ijaaru kana kaara meetira dabiliisa 84 kan ta'u. Nambariinis immoo calluma exactly ta'a yeroo baay'ee 83 sin ta'u 82 sin ta'u 88 sin ta'u exactly dabiliidhuma. Ta'eet immoo odeeffame. Wanti isaa jiruudhuma guyyootii jedhanii saba engeejii gochuudhaaf malee 84 kaara meetiriin Oromoodhaa ijaarameefis 42 Amaaraa waan jedheef warra Amaaraatiifis wanti inni geeddaru hin jiru saba Amaaraatii fi warra saba Oromootiifis wanti inni geeddaru hin jiru. Kuni tapha qumaara siyaasaati. Attenshiniidhum sabaa giraabii godhanii namni waan sana akka haasa'u taasisuudha kan barbaadame. Amma warri dargaggoon tokko namni tokko miira keessa galee inni kan keenyaame kan Amaaraa harka lama caalaa kan keenya 84 jedha. Kaan immoo keessumayyuu fageesseeti Finfinnee keessatti mee lafa qabachuu turre jira Oromoon kanaaf baay'ifamee hojjetamaa jedhu. Look, kuni it's just childish. Maaliif yoo jette Finfinneen kan Oromooti jenneerra. Lafa Oromooti, handhuura Oromooti, handhuura Oromiyaati. Turee bulee maalis ta'ee burjaajees karaa kamiinis bahee lafa Oromummaansaa waan gaaffii keessa galuu miti. Lafa kan koo ta'e ollaa kootu dhufee irratti ijaarrata jedhee saamicha lafun koon saamaa jechaadha. Saamicha oliif gad dafquu narra hin jiru. Lafti koo kanuma kooti. Ollaan koo lafa koo dhufee fudhatee irratti ijaarrate yoo ta'e iddan irratti ijaareeyyis ijaarsi waan irratti gamoo irratti ijaarame sanaan wajjin fudhachuu maaltu dhoowwu humna qabaatee lafa duwwaa irratti soo dhimma ijaarrata. Kan dubbatamuu qabu kan irratti xiyyeeffatamuu qabu attamitti Oromiyaan abbaa Finfinneen Oromiyaa keessatti galtee akkuma magaala Oromiyaa tokkotti attamitti bultiidha. Kan attentionii namaas fudhachuu qabu, kan warri biyya bulchus irratti cichuu qabu. Malee qarqara kanaan mana kuteetanii irratti ijaaree kan Oromoo taasise maal taasise? It doesn't make sense. You know, ammuma yoomitti wal mooksaa wal milaamilchaa kaateen maawus innoo akkamtuu tafa durree asii achi wal ari'achaa sabaa wajjin yoomitti jiraatan. It is time to get real. Yeroon mirkana isaa walitti dubbatanii dhugaadhuma dubbatanii dhugaadhuma walitti haasa'anii bira darban jiraachuu qaba. Nuffisiisaadha wanti kun wanta ta'aa jiru kun. Galatoomne. In dhaga'u waaniif. Galatooma qabxii baay'ee gadi fagoodha kaaftan dhugaadha waan tokko namni yeroo baay'ee ajandaa wayitu dhiyaata gara miidiyaatti dhufa ajandaan suni gaafa especially computing force yoo jiraatan computing force sana gidduutti akka balaansii isaa eeguudhaaf waan deema yeroo tokko jira fakkeenyaa fi dhaaba siyaasaa eenyu influential ta'e tokko waa ta'e godhanii yookiin immoo nama influential ta'e tokko bakka tokko waa ta'e bakka biraatiif immoo akka balaansii sana eegu waan akkasii kana
dhugaadha lafa amma sana kennuuf maa barbaachisan inni waan tokko amma waa'ee sanaa bal'inaan dubbachuu barbaachisu ta'a ajandaa keenyaan ala waan ta'eef kan sanarraa hafeef garuu yoommoo hin kennama ta'e Oromiyaadhaaf har'a kenname boru kennameen eenyu miti garuu isaan ajandaa kennuudha warra kaan mirqaansisuudha yookiin immoo isaaniif amma kun kennamee keenya immoo maal ta'uuf waa jedhu isaan waa guddaa hojjechuudhaaf jiru gaafa jedhan nuti immoo kan sana caalu yoo hojjenna waa jedhu waan akkasii kana psychological eenyu nama hatuudhaaf waan deemanidha. Mee waanuma kana faana walitti qabate eenyu kaafna gaa. Waan biyya keenya keessatti keessayyuu wanti mootummaan monopoliidhaan qabate tokko tokko jiru. Fakkeenyaa fi warri akka telee, warri karaa qilleensaa, warri akka humna ibsaa, warreen kuni yeroo mootummaadhaan qabatamanidha kan egaa isaan turanii. Ammatti waa'ee karaa satelee kana amma ta'e gurguranii jiru tarii amma 51 sheerii amma 51 wayii mootummaa waan qabatina fakkaata. Mee isas maal fakkaata waan jedhu ni ilaalla. Maal jechuun barbaada garuu asirratti amma erga sila yeroo warraasa dinagdee Oromiyaa kana keessatti mootummaan ofiidhuma isaatiif uummata irraa karaa garaagaraatiinis gargaarsaanis haa ta'uu bifa gibiraatiinis haa ta'uu bifa maaliitiin maallaquma uummata irraa walitti guuree ofii isaatiif immoo fuudhee investi godha. Uummanni fi warra uummata keessaa akka Oromoon abbaa qabeenyaa ta'an Oromoon akka dinagdeedhaan guddatan itti hirmaatan otoo hin ta'in mootummaadhuma ofii isaatiif itti hirmaatee uummanni jiruudhuma sana keessa jiraata jechuudha. Amma sana kan godhame. Amma isa kana keessa gaafa dhufnu naannoo telee kanarratti naannoo karaa qilleensaa kana akkasumas humna elfaa kan Itoophiyaa keessatti egaa amma dinagdeen jiru namni jiruun baay'ee qaalawee waan kaffaluu waa'ee hedduu dadhabee isaan kun kaffaltii dhumarratti baatii dhumarratti kaffalama yeroo baay'ee keessa kanneen fi kan telee kuni namni baay'een hanga yeroo dhiyootti fayyadamaa miti ammas egaa kabareejiin isaa kanuma beekamu maal jechuufani warreen kanarratti mootummaan yoo dhiyeessu tarii humna kaffaluu lammii biyya sanaa ilaalcha keessa galchee fakkeenyaaf dhiyeessa ibsaa irrattuu ta'e namni dhuunfaa tajaajila qulqulluu ta'e yoo private investor yoo ta'e qulqullina waa qabu dhiyeessuu danda'a wanta gatii ittiin ol kaasuu danda'u garuu sana booda immoo gatii ol kaasaa jechuudha. Wantoonni kuni subsidii kennuu fi dhiisuu irratti jechuudha. Tokko isa faana wal qabsiisatti teleen gara privatization kanatti jijjiiramuun warri biraatis akkanumatti akka karooratti kan jiranii fi mootummaan kun yeroo argate hunduratti illee gochuudhaaf kan jiru mee isaanis ilaalle mootummaan kuni kan mootummaan Itoophiyaa kana gochuun uummata biyya sanaatiif waa gargaaruuf immoo mootummaadhaaf waan gargaaruuf mee kana akkuma waliigalaatti akkamitti ilaaltu? Waan kana akkuma calqabameen xiyyeeffannaa irratti godhee yoo xiqqaate artikilii 5 katabeera dinagdee.com gubbaarra namni dhaqee arguu hin danda'a blog peejii koo gubbaarra. Akkitti mootummaan deemu egaa waan baay'ee nama dhiban tokkotu jiru. Dursee gara dhuunfaatti kaampanoota deemsisuun waanuma barbaachisuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Maaliifin durayyuu jenneerraa miti egaa mootummaan dinagdee keessaa harka baafatee abbaa qabeenyaatti dabarsuu qaba. Hojjaan mootummaa biyya bulchuudha, seeraa, nageenyaa, barumsaa waan akkasii jenneerra duraanii kun illaachum jalatti ilaalamaa jechaadha. Garuu teelee kana fa'aa tokkoffaa otoodhuma tokko isaa keessa hin seeniini isa dura mootummaa harka jiru kan akka teelee kan akka ibsaa kan akka airlaayinii kana fa'aa duran calqabamu utaalanii hunda caala dinagdee Itoophiyaa geeddaruudhaaf kan calqabnu isa piraayiveetii taasisuudhaaf inni jedhu suni yes inni ta'uu qaba garuu durfamee waan hojjetamu waan akkanatti muddamuu barbaachisu miti. Waan hin cabne hin suphitu.
Amma Ethiopian Airlines sirrii hojjetaa jira. Waanuma Ethiopian Airlines gara dhuunfaatti geeddaruun dubbatamuudhuma iyyuu hin qabu ture. Okay? Maaliif hin cabne hooni maaliif suphita? Kan rakkina qabu teeleen fa'aa hin jiru. Isa immoo attamitti geeddarraa dursarrallee qabaachuu akka economic policytti sadarkaa tokkorra waan keessu miti. Sadarkaa tokkorra kan kaamu akkuma geeddaramsi kun inni geeddarama jechaanii turre suni. Ammallee geeddarama jechuun baay'ee rakkisaadha. Inni geeddarama jennu sun ennaadhuma calqabu silaa kan calqabuu qabu teelee elpaa maal dhuunfaan taasisa jechuudhaan otoo hin taane baadiyyaa Itoophiyaa attamittan geeddara. Duula guddaan attamittin lafaa fi qotee bulaa walitti qabsiisa. Attamin maallaqni baadiyyaa irratti waan ta'e attamitti qabeenyi uumamaa waan ta'e hojjaa attamittan uumaa. Sanarraa kan jalqabuu qabu. Anyway, isaan dhaqanii isa turamee suuta jedhamee hojjetamu irratti dhaqanii cichanii. Idda cichanii booda teelee kana maal godhanii durumayyuu ofii isaaniitiif dhuguma dinagdee Itoophiyaatiif barbaachisa jedhanii otoo hin taane doolaariif barbaadame. Doolaarii ijaa barbaadan immoo warra abbaa qabeenyaa biyya alaa kunis immoo Itoophiyaa kana aseetota jiran qabeenya jiran kana harka ofii galchuu warra barbaadanii danuutu turanii. Biyyi hundumtuu keessa galanii waan jiru kana hin bibbitatu Itoophiyaa duwwaadha kan didee ture. Zamana wayyaanee kana warri wayyaanee immoo kan didanii fi dhuguma Itoophiyaadhaa tolanii otoo hin taane dinagdicha ofii isaaniitii ijaa barbaadaniif. Anyways, maaliifin waa'ee dinagdee Itoophiyaa dubbachuun yookaan waan Itoophiyaa dubbachuun shunkurtii quncisuudha yeroo baay'ee akkan jedhe. Innaa waan jette calluma jetteeti ammas isa kan biraatti baata. Anyway, isa warri wayyaanee kan didanii turanii fi waan gaarii hojjetan waan gaarii kan hojjetaniif immoo waan dabaa ittiin hojjechuudhaaf wal keessa laaqamaadha dubbiinsa. Anyway, dhaqanii eelpaa kana fa'aatti galan. Egaa mee garuma eelpaattanii xiyyeeffadha. Eelpaan natural monopoly waan jedhamu tokkodha. Public utility'n kuni eelpaan jedha teelee sorry. Eelpaanis teeleenis moodeliin isaa tokkuma. Public utility dha jechuudha. Natural monopoly yoo jettu investment guddaa qaba wanti kun. Teelee yoo ijaartu infrastructure'n kun iddoo hundatti taaworii ijaarta, iddoo hundatti keebilii keessa, iddoo hundatti waan ijetta heavy waanidha qaba. Kaapitaala qaba. Biitti successfully biizinasoota akka teelee fakkaatan kana geeddaranii gara dhuunfaatti galchanii steeppiin keessa darban beekamaa tokkotu jira. Yoo sirriidhumatti dhugaadhaan hojjannaa jedhame tokko. Inni tokko teelee kana iddoo lamatti cabsita. Inni tokko infraastiraakchariidha. Infraastiraakchariin kuni waan isaa suphuu, neetworkii isaa suphuu, keebilii isaa diriirsuu, waan kana fakkaatu. Okay? Isteeshinii iddoo adda addaatti ijaaruu, babal'isuu, kun investimentii cimaadha. Inni ebeeluttan kennaa waan jettuu miti. Walitti hidhatee ijaajiruufu. Maal godhu bitti baay'een gartokkeessaa harka ofiitti hambisu. 51%. 49%dha gara dhuunfaatti dabarsu. Keessaa warri muuxannoo qaban biyya alaati warri dhufan kuni neetworkii kan attamitti akka diriirsan fiber optikii kan attamitti akka hojjetan muuxannoo guddaa ijaa qabanuufu dandeettii isaanii fi qabeenya isaanii fi horii isaanii wanti kun hundumtuu biyya alaatii galaa doolaarii isaanii bitanii dhufanii akka diriirsanii fi hojjaa keessa galchita jechaadha. So karaa inni kuni omaa biizinasii kompetiishinii dorgommii keessa galuu miti mootummaa harkatti hafaa biyya alaa gartokkeensaa hin fudhataa attamitti mootummaan kaampanoota alaa dhufanii investii godhan kanaan faana akka hojjetu kan to'atu
agency wayiin uumamaa akkasitti deemaa jechaan. Amma biizinesiin kun iddoo lamatti citeete egaa inni kun gara investimentii isaatiiti. Isa hafee sim kaardii kukkutanii gurguruu maal gochuun kuni privatizii goota. Service component jedhama. Infrastructure component fi service component. Inni serviceen kuni kaampanii tokko duwwaatti miti kan kennitu, kaampanii danuutti kennita. Kaampanii tokko yookaan amma Itoophiyaan gara Itoophiyaatti otoo hin deemin kaampanii danuutti kennita. Kaampanii danuutti wanti kennituu fi waan ati innaa calqabdu jette sana rakkina sana hiikuudhaaf. Yoo kaampanii tokko lamatti kennite walii galaniiti gatii waa'ee qotee bulaa keenya innaan calqabu maalan siin jedhe. Naggaadeen magaalaa danuu nama lama nama sadii ta'aniifu gatii walii galanii walitti qisaniiti gabaa baadiyyaa kan bahanii. Amma barbaadan kennaniiti irraa bitu gatii rakasiisaniiti. Amma barbaadan immoo innatti gurguran dabalaniiti itti gurguru. Walitti hin bu'anii, wal beeku, walii galuu sana. Kan teeleellee kanuma. Akka isaan walii galanii sabarratti gatii hin daballeef kaampanii 3-4-5 taasifte. Dirqama waliin morku. Innaa waliin morku bakka morkiin jirutti, gabaa morkiin jirutti, gabaa namni dhiyeessu danuu ta'etti kan olaantummaa qabu isa bitu. Filatee bita. Abbaa gatii gadi buusu irra bita. Abbaa airtime gadi buusee gurgurutti. Isaanuu walirraa otoo hin citiin nuti mana gadi buufne irraa gar keenya koottaa jedhanii dorgommii beeksisa baasu. Inni kaanis akkasumatti gadi buusa. So sabni in hubamu competition ijaa keessa galeefu. Akkasitti egaa ani kan inni irra deddeebi'ee mootummaan kun irgitarii yoo dubbisan jedhee tokkoffaa iddoo lamatti hiraa. Lammata isa competitionii sana immoo nama danuutti kaampanii danuutti kennaa. Dorgommiitu dhufa. Dorgommii sana keessa sabni tajaajila gaarii argata. Gatii sirriitti madaaluun itti jiraata. Sadaffaa isa biyya sim kaardii kukkutanii airtime gurguran kan biyya alaatii namni dhufuu hin barbaachisu. Kan Itoophiyaan barbaaddu biyya alaatii nama kan barbaaddu fiber optikii infrastructure isaa lafarra kaa'uu teknoolojii isaa sirriitti tolchuu isa duraa sana isa infrastructure component sanaa fi biyya alaatii namni kan barbaadamuuf malee sarviisii kennuudhaaf sim kaardii kutee haadha kootti gurguruudhaaf maaliif kun baadiyyaan tokko biyya alaatii dhufu. Namnumti biyyaa walitti dhufee kaampaanota adda addaa uumee teelee kaampanii amma baankii Itoophiyaa yoo argite Oromiyaa International, Awaash International maal jedhanii baankota baay'eetu jira kan biyya alaa keessa jiranii waliin dorgomu sabaa tajaajila kennu. Rakkinni jira, rakkinni biraa kan jiru isaanii walii galanii interest rate guddaa kennanii sabni akka rakkatu taasisanii waan biraati ennaa biraa taasofna. Garuu hojjetaa jira moodeeliin baankii kun. Otoo biyya alaati namuun dhufin warri biyyaa duwwaan baankii Itoophiyaa geeddaruu danda'aniiru. Okay? Akkasuma teeleen Itoophiyaa immoo akkuma baankota Itoophiyaa kana kaampaanota danuu qabaatee sabaa tajaajila kenna. Abbaan barbaadee amma sabni Oromoo gararra jiru Oromiyaa baankii dhaqaa, Awaash baankii dhaqaa, maal dhaqaa, kooperaatiivii dhaqaa hojjetaa jira wanta isaa sirriitti. Teeleen illee akkuma baankii kanatti baay'inaan kaampaanota biyya keessaa uumee maaliif airtimeidha inni haati koo kanfaltu inni obboleessi koo kanfalu doolaaritti geeddarame biyya alaa deema. Maali teknoolojii airtime tikeetii isaa kukkutanii maal jedhanii waan jechuun namni biyyaa hin danda'an injiinaroonni guutaniiru. Iskilii danuyyuu hin barbaachisu wanta isaa. Yoo iskilii barbaachises hojjetaa biyya alaati qaxartee hojjechiifta. Garuu kaampaaniin isaa kan biyya keessaa ta'uu qaba inni sarviisii kun. Inni infraastiraakcharii garuu biyya alaati ta'uu qaba.
kan ta'uu qabu kan baasu kana formulaansa kan ta'aa jiru garuu 49% 51% haasa'u 49-50% haasaan immoo sarviisii fi infraastrakcharii addaan baasaniiti miti. Amma isa dheengadda bahe kana gubbaarratti yoon argu kaampaanoonni infraastrakcharii kan ofiit ijaarratu jechaadha. Hundumtuu baadiyyaa keessa biyya keessa deemanii lafa qotuu jechaadha. Taaworii dhaabuudhaaf. Maaliif barbaachise? Biyya hundaatti kan hojjetu amma UK'tti duratti British Telecom duwwaatu ture. British Telecom duwwaatu ture, kaampaanoonni biraan jiran ture. Maal godhanii British Telecom mootummaa wajjiniin infraastrakcharii qabatee hafe, tajaajila isa kan sarviisii sinuma kenna, garuu infraastrakcharii qabatee hafe. Infraastrakcharii sana upgradeii godhee biyya hundaa keessatti tamsaasuudhaaf hojjaa isaati. Warri kaan immoo infraastrakcharii sanatti akka maayii ba'anii waan carraa kennuufin dirqama isaati. Seeraan lafa kaa'ame. So kaampaniin biraan dhufaa gabaa keessa innaa galee dhaqee sarviisii isa sanaan fana konnektii godhata jechaadha. Maaliifini biitiin dirqama isaati kaampanii seeraan uumame tokko akka inni dhaqeetti guduunfu taasisuudhaaf. Akkasitti guduunfuu sanaaf immoo sarviis fii kanfalaafi jechaadha biitiidhaaf. Akkasitti kan hojjetamu. Amma garuu walum keessa marqamee jira jechaadha. Innaa teelee dhawaanii goona jedhan kana kamsa sarviisii akka ta'e, kamsa infraastrakcharii akka ta'e, kaampaaniin inni kan maal akka hojjetu, kaampaanii ifatti immoo kan isaan dubbatanii kaampaaniin hundumtuu infraastrakcharii mataa isaatii ijaarrachuu danda'a jechaadha. Kuni waan ajaa'ibaati, waan ta'uu hin qabnedha. Maaliifini infraastrakchariin iskeelii qaba. Namni hundumtuu yoo ijaare inefficientiidha ta'a. Tokkichuma isa ijaarame sanarratti daandii irra deemamu hundumaaf ijaarama miti daandiin haayiwee kun. Innaa jimma dhaqxu namni kophaa kophaan ijaarratu. Kophaa kophaan asfaaltiin hin tolfamu. Isuma irra deema hundumtuu. Akkasuma infraastrakchariin teelees nama hundaafuu hin ga'a. Attamitti namni irra akka deemamu, attamitti innaa cabe akka suphamu kana kan yaadamuu qaba malee daandiin tokkicha ta'uu qaba. Abbaan tokko harka tafuu qaba jechaadha. Tole ulfaadhaa Dr. Ayyalaa ammas egaa naannoo kanatti tarii economic advisory isaanii dhaggeeffatuuf hin dhaggeeffatanii hin beeknu. Biyyi lafa akkas ta'eef hin beeknu. Kan biyya keenyaa garuu yeroo baay'ee waan tokko jira akkuma waliigalaatti eenyuun tokko namni tokko hoogganaa yoo ta'e biyya isaa hoogganu, kaampaanii wayii isaa hoogganu, mana isaa hoogganu waan inni namni bakka hooggansaa jiru akka waa hunda nama beekutti inni hordofu yeroo baay'ee ammatti jijjiiramuu danda'a. Namoonni hubannoo qaban akkasitti fudhachuu dhiisuu danda'u. Garuu namni tokko bakka sana ta'a jechuun waa hunda beeka jechuu miti. Waa hunda ekspertiizii waa hundumaa qaba jechuu miti. Hoogganaa biyyaa yoo ta'e waa hunda beeka jechuu miti. Akkuma ergasii lakkaastanii Mallas Zeenaawwiin piroofeeshinii isaatiin waa hunda beekuu danda'a. Dippiloomaasiidhaan siyaasa addunyaa kanaa sirriitti hubatee ta'uu danda'a. Garuu naannoo ikonoomii yoo ta'e yookiin immoo bakka biraa irratti leeman ta'uu danda'a akkuma nama kaanii jechuudha. Yoo gorsaadha kan inni argachuu qabu jechuudha. Isuma irrattis gorsaa irrattis tarii akka nama tokkottanii nama tokko fudhachuu danda'an fakkeenyaaf naannoo dinagdee irratti hayyuu tokko fudhachuu danda'anii garuu hayyoonni hundumti waa'ee tokko irratti waliin galan ta'uu danda'a. Kanatu Itoophiyaadhaaf ta'a kan jedhamu fakkeenyaaf yoo hamma waliin yaanni walitti perspektiiviin adda addaa wal bira dhufee wal biratti ilaalamee kanarra kana wayyaa aga jedhamee waliigalteen hin geenyetti namni tokko filatamee namni achi taa'e tokko kuni gaariidha kuni deemsa yoo jedhee yookiin immoo namni hooggansarra jiru yoo kan filatu kuni kanan barbaada yoo jedhee itti deemin ta'a kan jedhu ta'uu danda'a. Garuu kanarraa kan hundumaafuu himuu barbaannu waan ogummaa barbaadu duratti waa'ee dinagdee irratti ogeessa dinagdee dhaggeeffadhaa.
waan fayyaa irratti akkuma dooktara fayyaa dhageessan waan dinagdee irratti immoo hayyoota dinagdee dhaggeeffadhaan gorsa keenya. Mee waan tokko gara dhumaatti deemna. Gaafii baay'een qabaa garuu yeroo keenya muraasa hunda isaa hin jennu tarii yeroo biraa walitti deebina ta'a. Mee waan gidduu kana ta'e irratti waa'ee qoqqobbii viizaa fi akkasumas dinagdeen haga tokko waan godhame jira. Waan biyya keessatti keessumayyuu Tigraay irratti godhamaa jiru waraana sana faana wal qabatee jechuudha. Biyyoonni lixaa kuni harka isaanii sassaabbachaa jiru wantoota garaagaraa dhiibbaa garaagaraa gochuudhaaf yaalaa jiran jechuudha. Inni lammi biyya sanarratti dhiibban inni qabu maal inni akka mootummaa biyya sanaa ta'u akka lammii Itoophiyaa ta'u akka Oromiyaa ta'u dhiibban inni qabaatu maal inni yeroo ergasila waan jenne keessaa tokko waan Mallas Zeenaawwii yeroo tokko jedhan yaadadha waa'ee dinagdee gaafa gaafatan yeroo economic crisis financial crisis yeroo tokko inni ta'e paarlaamatti gaafatamnaan keenya financing keenya ammayyoona global finance faana waliin qabanne akka jalbaa feenyuu faana wal qabsiisatu ilaa keenya ishiin safara kanarra kan ishiin deemtu kana addunyaa kanatti hin makamne kanaafi waan amma kana jeeqamu waan garagalu waan akkasiin qabu waan jedhe kaasa. Maal jechuufanii haga yoonatti wanta karaa garagaraatiin gara biyyaa seenu biyyoota dureeyyii kanarraa gargaarsaan kan argamus ta'e biyya keessatti karaa garagaraatiin wanti argamu qaamotuma muraasa gidduuttidha kan tajaajilu uummata bal'inaan hin qaqqabu. Ammas dhiibban alarraa godhamu kuni duraanuu uummanni irraa fayyadamaan turre waan ta'eefi ammallee dhiibban kuni uummata biyya sanarratti ta'e mootummaa biyya sanarratti dhiibbaa guddaa akkamiin ilaalama mootummaa irratti akkasumas uummata irratti qoqqobbiin kun. Galatoomi wanti isaa baay'ee wal xaxaadha. Waa'ee Itoophiyaa yeroo baay'ee yoo haasofnu kalarii lama duwwaadhaan nu wayyamama akka haasofnu yookaan gurraacha yookaan adiidha. Walakkaa kana kalarii biraa yoo itti dabalte namaan wal lolta. Waa'ee amma ta'aa jiru kana yoo fudhanne akka waan itti sanaan wal fakkaata. Tokkoffaa mee saba inuu baay'ee nubuu dubbanne biraa darbinu. Saba baay'ee hubaa. Omaa isa akkannaa financial crisis sana fa'aallee miti. Financial crisis sana mallas baankonni keenya biyya alaa faana wal quunnamtiin qabanii mirkanni wayii achi keessa jira. Garuu mirkanni sunni kan dubbatame waan daba wayii of keessaa qaba malee. Inni kuni garuu inni akkasumaan warra biyya alaa dinagdee qoqqobbii uumuun kun hacuuccaan kun homaa nun godhuun kun akkasumaan calli jedhanii akaakii zarraa fi barame sanaadha. Beekamaadha kan maaliif kanuma Itoophiyaan nama miliyoona 24 gargaarsa barbaachisa. Gargaarsa adda addaa. Nama 5 keessaa nama tokko jechaadha. Maaliifin sabni Itoophiyaa miliyoona 117 namni miliyoona 24 ta'u gargaarsa barbaada. Gargaarsa adda addaa. Sana keessa gartokkeensaa day to day waan nyaatee bulu miliyoonni 12 gaafuma gargaarsi cite agabuu bula miliyoonni 12 saba danuudha kun bitti baay'een sabni isaanii guutuutti miliyoona 12 ta'u kanaafuu biyya miliyoonni 10 ol waan nyaatuuf gargaarsa biyya alaa isa barbaachisu keessatti lakki waan talaa dhufu kuni waan baay'ee nama qaanessu dhageenya. Sindee tortorii malee maaltu waan qamadii tortorii malee maaltu nutti tafa jechi dadhu tokko nasu kanneessa ani gateetti kootu na waan jedhe dhugaa dubbachuudhaaf homaa mirkanuma walitti himna kana achi bukkee cinaa goruun barbaachisaa miti. Kanaa miti. Qamadiin
dhufu suni nuti hojjannee yookaan ofiif beeku yookaan kan beeke dhagahu yookaan ofiif qabaatu yookaan kan qabutti hirkatanii jiraatu. Kana hundumaa waliin laaqanii ofiifis hin beeku kan beekus hin dhagahu. Hin qabus isa qabuttis hin hirkatu. Jechuun kuni nageenya miti. Kuni dhibeedha. Kanaafuu inubaa yoo jedhame homaa shakkii hin qabu. Yoo xiqqaate karaa nyaataatiin, karaa food aid'iitiin. Akkan jedhee inni kaanii miliyoonni inni walakkaan isaa hin dhabe. Itoophiyaa keessatti waggoota baay'ee darban kana keessa productive safety net wanti jedhamu tokko keessatti asii gad awwaalamee akka gargaarsa nyaataatti akka hin ilaalamnee fi akka dinagdeetti akkuma waan guddinaa hojjetamutti akka dhofkamee kennamu taasifamee maqaan isaa geeddaramee productive safety net jedhamee fi namni miliyoona 8 dhaabbataan bara baraan alaa midhaan dhufee kennameef jiraatu. Yookaan immoo horiin kennameefiiti biyya keessa bitatanii jiraatu. Miliyoonni ammasuma immoo ennuma nagaatu jechuudha. Waan inni uuman ennuma nagaatu miliyoonni akka 10 kan ta'u immoo iddoo ta'etti beelli galeeti biyya alaati gargaarsi dhufee midhaan gara biraa yookaan biyya alaati dhufee yookaan biyya keessaa bitamee yookaan ollaadhaa bitamee dhiyaata. Rakkina ammana hin jedhamnetu jira. Warri biyya alaa gargaarsa isaanii yoo acuucaa kanaan dhaabbanii sana hundatu burjaajaa jechaadha. Yes, iddoo rakkinni cimaan jirutti nama nyaatu fa'aadhaaf hin dhaabnu waan jedhan tokkotu jira. Afaaniin kanaa jedhaman malee akkuma durattiitti qixxeeruma duratti sanatti fufanii hojjetu jechuun hin danda'amu. Sana duwwaa miti. Mootummaan bajeta isaa hunda kan ittiin hojjetu, kan ittiin hospitaalonni innaa warraaqanii wanti hospitaalota barbaachisu kun hundumtuu wanti mana barumsaati barbaachisu wanti waan meeqa industiroonni keemikaalli isaan barbaachisu wanti ittiin oomishan kun hundumtuu mi'a biyya alaati galuudha. Doolaara barbaachisa. Doolaarri sun eessaa dhufa? Doolaara baankii fa'aarraa liqeeffatu, baankii addunyaa fa'aarraa, IMF fa'aarraa liqeeffatu. Inni Ameerikaa harka jiraa. Next step isa dhaabu. Amma iddi sila waa'ee teelee taasisaa turre. Walii galamee miliyoona 850 konsortiyamiin tokko teelee akka bitu kaampaaniin tokko laayisensiin kennamee fi laayisensiin suni dhumee horiin as darbuudhaa fi guyyaan maddee yoo hafu Ameerikaanii qoqqobbii kana acuuccaa kana dikleerii goote. Gaafuma sana bariitu Bloomberg akka gabaasetti gaafuma sana bariitu kaampaniin inni UKdha konsortiyamii sana keessa jiru Safaricom faana kan konsortiyamii sana keessa jiru kaampaniin suni horii kan liqeeffatu financial institution US jiru tokko harkaa ture. Amma inni haala dhoowwataniiru jechaadha. Which means inni gurguraan teeleen laayisensiin kennamee fi horii miliyoona ammanaatu gala jedhame sun illee amma gaaffii keessa galeera jechaadha. Ishin kun ishii calqabaate. Ittaanee doolaari biyyatti yaa'u kana hundumaa naannanii tubboo ishii cufu. Kana jechuun hospitaala keessatti nama yaaluu hin danda'amu jechaadha miin alaa hongalu. Faaktaroonni roo maateriyaalii biyya alaati galfachuu hin danda'anii jechaadha. Kuni waanumayyuu gaaffii keessa galuu miti baay'eedha huba. Iddan kana jedhee booda waa'ee dinagdeetiin biyya inu baddan jedheen booda qoqqobbiin kun akkitti inni lafa kaa'ame kuni waan na quqquuqudhanuu tokkotu jira dhuga dubbachuudhaaf. Maaliifini ennaadhum xiyyeeffatan rakkinni Itoophiyaa keessa jiru kun amma innaa waan isaa baasanii diteelii isaa keessa yoo deemtee dubbiftee diteelii isaa keessa deemtee yoo dubbiftee waan hubatu tokkotu jira. Rakkinni jiru Tigraayum keessa duwwaa akka waan jirutti yaadu. Fireemii kan godhan saankishinii kana fireemii kan godhan akkuma rakkinni Itoophiyaa kuni isum duratti Tigraay faana hariiroo qaban
Tigraay faana hojjetaa tura, TPLF faana Itoophiyaa bulchaa turan, TPLF deggeeraa turan, TPLF fidanii inna TPLF saba keenya akka bosonuutti naannessitee qaltu ijarraa qabatanii turan sana. Har'a TPLF isaanii firirriksanii guddisanii waan jedhanii sana ijaa jalaa tuqame. Amma egaa waa'ee TPLF durannaan calqabu poolitikaa Itoophiyaa dubbatame gurraacha fadiidha. Baay'ee nama dhibaa akka itti dubbatan akka nyaacha mooraa jedhu na dhibaa jechaan dubbadhe waan nama TPLF dubbadhu kana yeroon isaa yeroo TPLF itti waqasanii miti garuu anamma TPLF waqasaatee miti kana hin jiru warri qoqqobbii kana lafa kaa'anii akkuma waan mootummaa fi TPLF walitti fiduudhaaf jarana walitti deebi'aa siyaasaa isin araarsinaa rakkina gargaarsa Tigraay keessaas fuulduraan dhaabbatina TPLF fi mootummaa waliigalaati sana booda immoo gara araaraatti deemna jedhanii yeroo isaanii guddaa harka 90 kan fixan waan akka siyaasaati. Rakkinni ennaa kana jedhan egaa rakkinni Itoophiyaa isa duwwaadha jedhanii waan haasaan fakkaata. Rakkinni Oromiyaa keessa jiru amma barana congressional hearing foreign relation committee and congressional hearing ture sana gubbaarratti waan baay'eetu dubbatame namoota lamatu yaada kennuudhaaf witness ta'anii dhiyaatanii tokko Africa Desk assistant itti aanaa waanidha jechaadha acting headidha Africa Desk kana Ambassador Godek, I think, akkas na fakkaata. Namni kuni wanti inni haasa'u waan baay'ee mana ajaa'ibe. Yeroo baay'ee irra deddeebi'ee calqabee amma dhumutti rakkinni jiru rakkinuma Tigraay keessa jiru duwwaadha. Taasiseeti kan inni haasa'aa ture. Senator Kun dubbiin kun isa quuqeeti. Tigraayin alas mi rakkinni jira. Dargaggoonni Oromoo warri Prime Minister Abiy aangoorra kaa'anii gartokkeen isaanii hidhamanii gartokkeen isaanii bosona seenaniiru. Sanarratti maal jetta? Jennaan waan san dubbachuu hin feene. Achuma irraa qabe. Booda immoo namichi inni cheerii godhu Senator Menendez itti aanee mee Tigraay haala immoo rakkina jiruus haasa'ii jedheen. Achirratti tarumayyuu waan ajaa'ibaa dubbate. Maal jedhaa? Rakkinni gara biraas mee guuteera. Itini kilaashiin kuni namni waanidhaan wal lolaa. Gosa addaan hirameeti wal waanii jedhaa. Gara irra caalu immoo marga fa'aa irratti wal loluu. Lafa bishaanii fa'aa irratti wal loluu. Isuma duratti beekame tokko. Kanaafuu isa fa'aa irratti immoo iddoo margaa fi iddoo maal irratti wal lolaani USAID'n keenya muuxannoo hin qabna hin gargaarra karaa sanaatiin jedhee shimxitti godhe jedhu achumarraa gore rakkina isa kan Oromiyaa keessa jiru kana rakkina isa mootummaan Itoophiyaa saba kaan faana qabu waan Beenishaangul keessatti ta'aa jiru waan Wallagga keessatti ta'aa waan Gujii keessatti ta'aa jiru kun wallaallee yookaan beekaatumarraa achi haala qabataa nagaduu hin dandeenye. So saankshiin kun fireemii yoo godhamu rakkina Itoophiyaa especially kan USA warra Awurooppaa kaleessaaf har'a kan baasaa jiran waan rakkina isa bal'aa isa guddaa Itoophiyaan qabdu bukkeetti dhiisaniiti dhugaa isaaniitis immooni wanti muddaan amma Tigraay keessa waan jirudha. Tokkoffaa ceasefire akka godhamu waraannaa dhaabbatu lammata gargaarsi kennamuudhaa fi wanti gufuu ta'u hundumtu karaarraa haa ka'u kan jedhani walii galanii France, Irish, UK, Germany waluma walitti aansanii yaada baasaa turan. Bareedduudha. I agree. Kuni fudhatama waan qabudha. Garuu inni akkuma jirutti ta'ee rakkina isa kaanoo hiikuudhaaf wanti godhaa jiru yoo jedhame wanti hin beeku hin jiru.
karaa warra Awurooppaatiin. At least wanti biraa wanti duubaan hojjetamu hin jiru. Garuu wanta amma isaan ariitiidhaan haasaa jiran kuni isa kan Tigraayitti xiyyeeffatee haa ta'u sana kan isaanii nan fudhaa. Kan Ameerikaa hin laaqame, waliin laaqan. Daaloogii jedhu fakkeenyaaf. Daaloogii yoo dubbatamu isa kami daaloogii isa kami? TPLF fi mootummaa walitti araarsuu moo TPLF mootummaa fi warra kaan hundumaa walitti qabanii naashinaali rakkina hiikuudha moo lachuu hin fakkaataa fakkaachuu dhiisuu mala. Garuu akkan duraan jedhee hiiriingi sana gubbaarratti namicha Afrikaa deeskii suni wanti naasa'ee fi wanti akka itti isaanii dubbisaa kataban yoon dubbisu waan naquuqutu jira jechaadha. Namni keenya sana dubbachuu qaba. Kan nama dinqu, kan nama ajaa'ibu otoo waraanni Tigraay hin jalqabamin, otoo Jawaar fa'aa Baqqalaa fa'aa mana hidhaa hin galin, ajandaan guddaan kan dubbatamaa jiru warri Tigraayis amma jaarsoliin TPLF mootummaa faana araarsuudhaaf si'a meeqa marmaaran. Gaaffii warri TPLF jedhanii naashinaal daayaloogii haa ta'u. Warri mana hidhaatti hidhamani ba'anii warri mana hidhaa jiran warri ba'an sanaan faana teenyee nu hundumtuu haasofnaa. Otoo kana jedhanuuti waraanni ka'ee kan isaan humsaaniitiifuu caakkalitan. Amma warra Ameerikaa isa warri Tigraay hin jenne warri TPLF kan hin jenne warra Ameerikaa siruma isaatu achi akka isaan TPLF caala Tigraay jaalatanu akka isaan TPLF caala TPLF mayyuu jaalatanu haasaan isaanii hundumtuu waa'ee TPLF fi waa'ee Tigraay ta'ee maqaa dha'uu dhiisanii jechaadha rakkina isa kan maaliifini yoo akkamma jiran kanatti especially waan Ameerikaan akkatti ishiin fireemii goote kuni yoo itti fufe rakkina Itoophiyaa hiikuu hin dandeessu. Rakkinni Itoophiyaa inni hundeensaa kan itti kokkee wal qabamee jiraatu federaalizimiin Itoophiyaa maal ta'a? Beekamaadha. Iddoo lamatti hirameeti kan sabni wal waan jechaa jiru. Pro-federal and anti-federal unionist group. Waraannis rakkunni ceequmsinni biyya guutuutti jiru waraana jara kana jidduutti jiru calaqqisa. Isumatu karaa hundatti iddoo beekatti rakkina kana fidaa jira. Federaalizimii amma jiru kana konstituushinii itti bulinsa biyyaa amma jiru kana indiignuu warra jedhan keessaa turan warri Tigraay illee rakkina biraa qabaatan malee durallee diina Oromoo ta'anii saba keenyaa fixan malee federaalizimii cimsanii protektii godhanii fuulduratti deemsisuu gubbaarratti itti cichanii hojjetaniiru. Sabni Oromoo illee warri mana hidhaa jirus warri mana alatti hafe kunillee waa'ee federaalizimiiti kan dubbatamaa jiru kan protektii gochaa jiramu dhaadannoon saba keenyaa. Amma namni keenya warra Ameerikaa jiranis hiiringii kana gubbaarratti maal gubbaarratti isa Ameerikaan jedhe kana akkuma jirutti fudhataniiti. Quuqqaa isaanii otoo sirriitti hin agarsiisin. I think to her credit seenaa jamjamoo waan dubbatti qabdi CNN faana interview godhamu. Ishii duwwaan inna sana gubbaarratti kan jettu dhagaa. Namoonni biraa diskoorsii yoo dubbatanii akkuma wanti hunduu sirriidhumatti deemaa jiru harka rukutaa jiru. No, wanti irratti harkaanfatame jira. Rakkina Itoophiyaa hundeedhaan Finfinneetti otoo hin hiikiin kan Tigraay hiikuun hin danda'amu. Rakkina Itoophiyaan Tigraay faana qabdu qobaatti hiikuun hin danda'amu. Kan Tigraay yeroodhaa fi attamitti kiraayisiin jiru kun hiika akka argatu
irratti xiyyeeffatanii hojjetanii yeroo fudhachuun gaariidha. Garuu otoo sun hojjetamu rakkinni inni kaanis immoo akka waan hin jirreetti irra tarkaanfatamee homaa dubbatamuu dhiisuun qabu. Inni sun haa hojjetamu, inni kun haa dubbatamu. Kanaafuu akkasitti ilaalamuu qaba. Dogoggora qabu akka itti saankishinii isaanii fireemii godhanii waan baasdii ta'e tokko waan ilaalcha jallate tokko of keessaa qaba. Especially kan Ameerikaa jechuun barbaada. Tole, Dr. Ayyalaa baay'ee galatooma. Egaa waan dhiibbaa qabaachuusaa sirriidhumatti jala sadartanii ibsataniirtu gad fageenyaan akkamitti akka tuquu danda'u isarratti uummanni keenya waan kana beekuun barbaachisaadha. Mootummaan Itoophiyaa afaan dippiloomaasii illee dhiisaniiru. Kanaaf waanuma barbaadan jedhu akkuma nama aaree wayiitti akkasumatti dudubbatu akka waan sodaachisanillee fakkaatu. Garuu gara naanis haa ta'u gara siinii qaamoleen baay'een kan argaa jirru waanuma hayyoonni siyaasaa Itoophiyaa yeroo baay'ee dubbataa turan waan national all inclusive dialogue isaan jedhan ammallee barbaachisaadha. TPLFs jalqaba araara dide kan jedhan araara miti kan dide nuti mootummaa faana wal dhabbee addaan qabnu garuu waan kanarratti immoo waliigaltee otoo hin ta'in mariin biyyoolessaa taasifamuudha qaba nu qofaanii miti waan jedhudha. Ammallee rakkina Itoophiyaa yoo furuu barbaadan kan diinagdees haa ta'u kan siyaasas haa ta'u kan hawaasummaa ta'u rakkinni amma jiru kun furamuu kan danda'u marii qofaan akka ta'edha. Kana baay'ee ulfaadhaa baay'ee galatooma. Yeroo keessan fudhattanii marii akkas gadi fagoo waan nu waliin taasiftaniif maqaa dhaggeeffattoota Jirra Miidiyaatiin baay'ee ulfaadha. Yeroo biraas immoo akkanuma walitti deebinee wantoota hafan irratti waan isin gadi fageenyaan irratti hojjettan dhiyeessuudhaaf abdii qabna. Kanumaanan nagaa isinitti dhaammadhaa ulfaadhaa nagaa ta'a. Kabajamtoota galatooma naaf heeruu keessanii fi anis baay'een natti tolee dhufee isin faana haasa'uu kootii fi jabaadhaa. Galatooma. Galatooma. Ayyee kabajamtoota dhaggeeffattoota Jirra Miidiyaa sagantaa keenya har'aa waa'ee dinagdee Itoophiyaatii fi akkasumas qoqqobbii dinagdee Itoophiyaa irratti biyyoonni dhiyaa godhan ilaalchisee sagantaa qopheeffannee asumarratti xumurree jirra. Hanga dhuma sagantaa keenyatti waan nu hordoftaniif galatooma yeroo gaarii qabaadhaa. Hanga yeroo walitti deebinutti yeroo gaarii. Kana mango aksisa ubang misera kuma dapse aji barakanara chaka